Lalgaloto, galang finfinne maase. Lalgaloto, silaka jalala. Lalgaloto, walirraan fagaannu. Lalgaloto, jalaan nu fageesse. Lalgaloto, gundalleen kan tufaa. Lalgaloto, gaara bichuu turii. Lalgaloto, galaan finfinne maase. Lalgaloto, silaka jalala. Lalgaloto, walirraan fagaannu. Lalgaloto, jalaan nu fageesse. Diiganii gaara sanaa gaara diigamuu malee nu baasan addaan baanee nu addaan ba'uu malee. Sooretti haadha sooree irbaanii rabuusa qabaay seeqanii sesseeqanii kan gargaar nu baata anjaraayin. Kallattii qotiyyoo nabbaan didaa yaadidaa harkoota keessa. Kallattii qorra baraan dadhabee morma kee jalattanneessa. Kallattii sululta looniin tiksu darabaatti galchiidha. Kallattii yooman dhufee si akka ansirraa fagoon jira. Maalaan jira maala jira maalaan jira yaga laane maalaan jira caccabsee na nyaatee jira. Anin jiru anin jiru yaga laane anin jiru kukkutee na nyaatee jira. Kotee nami ciisanii darbatee yaga laane kotee nami ciisanii darbatee. Rafeen buluu namni waan morma abdatee yaga laane maalaan jira caccabsee na nyaatee jira. Lalgaloto, gundalleen kan tufaa. Lalgaloto, gaara bichuu turii. Lalgaloto, galaan finfinne maase. Lalgaloto, silaka jalala. Lalgaloto, walirraan fagaannu. Lalgaloto, jalaan nu fageesse. Lalgaloto, gundalleen kan tufaa. Lalgaloto, gaara bichuu turii. Lalgaloto, galaan finfinne maase. Lalgaloto, silaka jalala. Lalgaloto, walirraan fagaannu. Lalgaloto, jalaan nu fageesse. Diiganii gaara sanaa gaara diigamuu malee nu baasan addaan baanee nu addaan ba'uu malee. Sooretti haadha sooree irbaanii rabuusa qabaay seeqanii sesseeqanii kan gargaar nu baata anjaraayin. Kallattii farda siidaa katanii siidaa dabalee suurii. Kallattii erga nu daangeessanii barrii ture buutulee. Kallattii waddeessi jiraa gubee amboorraa calaqqiisi. Kallattii narraa fagaatte jedhee si yaaduun kiyya yoo mafe. Maala nafee aga laane maala nafee caccabsee na nyaatee lafee. Anin jiru anin jiru yaga laane anin jiru kukkutee na nyaatee ture. Cuwaa jetti simbirroon halkanii yaga laane cuwaa jetti simbirroon halkanii. Nama garaan dhaane hirmamuun arganii yaga laane maalaan jira caccabsee na nyaatee jira. Maalaan jira maalaan jira yaga laane maalaan jira caccabsee na nyaatee jira. Anin jiru yaga laane anin jiru kukkutee na nyaatee jira. Kotee nami ciisanii darbatee yaga laane kotee nami ciisanii darbatee. Rafeen buluu namni waan morma abdatee yaga laane maalaan jira. Ayyee dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya kabajamoo warri Gadaa News Network akkam jirtan. Kuni sagantaa kallattii Hayyotaati.
sagantaa kallattii hayyoota irratti keessummoota lama qabadee dhiyaadheetiin jira. Sagantaa kanarratti haala siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa uummata Oromootii fi naannoo Itoophiyaa kaasneetii wal mari'anna. Keessummoonni kiyya kaan arraan tanaa neetwoorkii kanaaf haarawaa miti obbo Sultaan Ayyuub ogeessa fayyaatii fi obbo Jibbaaroroo Minisootarraa itti gaafatamaa dhimma hawaasummaa mootummaa Ameerikaati. Keessummoota kiyya kabajamoo bakka nagaan dhuftan. Galatoomuu ta'e. Mee kallattumaaniin karaa marii teenya taarraan tanaatiif deema. Dhiyoo kana naannoo Oromiyaa keessatti akkasumallee diyaaspooratti uummanni Oromoodhaa haala adda addaatiin guyyaa mana marii manni koortiin Jawaar Mahammad qaxaroo open court godhansan irratti namoonni hirmaatuudhaaf dhaqan. I believe adde masarat dhaabaatiin initiatiiviin yellow movement san ka'e namoonni hedduun hashtag yellow Oromo movement jedhanii huccuu keelloo uffataniiti addunyaa kanarratti mormii isaanii agarsiisaa jiran. Kanaan wal qabatee mootummaan namoota dhaddacha dhiyoo kanaati irratti argamuudhaaf deeman hedduu qaqqabanii dubartii fi ijoollee qeerootis mana hidhaa guuraa jiran. Sultaan Ayyuub siiniin eegala waan kana hordofaa jirtaa? Galatoomii musti egaa fi keetiif affeeruu keetiifis ulfaadhu galatoomii. Yaa waan kana haga ta'e tokkotti hedduullee keessa hin beeku garuu hordofumatti jira. Uuma bareeda maalii fi uummanni keenya haala isaa miijjaheen waan agartee fokkasii akka uummanni mana keenya qabsoon keenya akka hin xumuramin uummanni keenya ammas akka qabsaa'aa jiru garsiisuuf namoota hooggantootas taatee qabsaa'ota mana hidhaa jiran akka isaan hin daganne solidaaritii isaan waliin qabnu garsiisuuf wama godhamuu qabu maalii fi opportunity marattuu fayyadamnee waan kana agartee nutis ofii keenya wal yaadachiisu addunyaas agartee yaadachiisuun barbaachisaadha. Akkasuma na fakkaata garuu diteelii isaa keessa hin beeku wama social media irratti argu malee objectivii isaa akkuma isin jedhe solidarity uummata keenya waliin garsiisu takkaahuu mootummaa kanas nutis hawaasni Oromoo akka qabsoon uummata Oromootiin hin goolabin garsiisuu kana yoo taateen alatti waan biraa objectiviin biraa inni qabu specifically detailiin keessa isaa keessa hedduu gadi hin beeku yoo jibbaan irraa beekame isarraa dhageenya keessatti yoo bal'inaan nu ibsa. Galatoomii Sultaan keenya. Jibbaaroroo hashtag yellow Oromo movementiin tuni momentamii ajaa'ibaa qabaachaa turte guyyaa 3 at least 7 dabra kana keessa. Namoonni tokko tokko kan movementiin kun bu'aarra rakkoo fidu jira. Namoonni keenya akka kaanittuu sababa barbaadeen mootummaan tuni hidhaanidhaa jirti. Sababa kanaatiin immoo hidhamuu hin qabanii. Security hidhamtootaatiif illee mootummaan kun warra huccuu yeloo uffate kanaatiitu dhukaasa banee uummata kana gaaga'e jaanillee hidhamtoota kana lubbuu isaanii irratti gartee dadarkaa hamtuu irra buusu malanii kan jaanii sodaatanii jira out of caution. Movementii kana hordofaa jirta yaaddoo namoonni waan akkanaatirraa haasanoo akkamiin ilaalta? Anis akkuma Sultaan jee akkuma tokkoon irraa hubadha maaliif koree waan kana qindeessiterraa wanni dhageenya wanni kun qindaa'ina akkamii qaba qophiin isaa hoo risk assessmentiin isaa hoo bifa akkamitti deemuu qaba waan jedhurraa waaniin bilas koree waan kana qindeessite takkaawoo warra waan kana eegalee wajjin waaniin badeen qabu ammoo akkaan social media irraa hubadetti Egalisa bareedaadha. Anything that brings the unity to show against your oppressor, uummanni Oromoo qabatee faajjii kanaan diddaa isaa resistance garsiisu waan bareedaadha. Garuu hanqina jirutu jira. Hanqinni jiru eega Jawaar Mahammad mana hidhaa seene booda qabsoo karaa nagaa gaggeessinu kana warreen isa duuba hafan there was a lack of preparedness. Hubannoo dhaba takkaahoo akkaataa inni kun itti deemurraa hanqina jirutu jira wanneen harkaa jiru. Yogguu non-violence struggle kana gizee gootu yogguu resistance gootu one thing gizee hunda wanni ati mataa keessa qabaachuu qabdu
you must outscore the opponent numberan. Amma idda namni afurtam kophaa huccuu yeloo uffatee dhaqee eeguma sanitti humni poolisaa marsee qabee hidhu. Odoo namni miliyoonni tokko huccuu yeloo san uffatee dhaqee mootummaan kun qabee bakka hidhatti hidhu qabaa. Kam qabee kam akka dhiisu beekaa. Sigalee waan akkanaa kana hanqina jiruutu mul'ataa jechuudha. Kaan ammoo du'aaf saaxiluun malaa kanallee sababeeffachuun malaa mootummaan kun waan sababa ta'e hunda sababeeffattee ifi waa balleessee nama biraatitti qobalaachuun aadee jira. Warra isa durarraa waan dhaalee qaba kunis warra isaan dura turan irraa waan dhaalanii jechuudha. Gartee amata 30 dabre kana wanni takka Itoophiyaa keessa taate shaneedha, abaa'oodha, abaa'oo godhe adda bilisummaa Oromoo godhechaa turanii haaluma saniin wanni sana mallee deemu jira jechuudha. Muumantiin bareedaadha. Waan takka qabattee lafaa kaatee namni waa kaayoo kanatti amanu. Uummanni kun wanni isaan yeloo uffataniif, wanni keelloo kana uffatanii bahaniif ummata nagayaa kan sababa tokkoon maletti qabamee taa'u jiru. Kan dubbiin isaanii murtaa'inii jechuudha. Uffanni keelloon kuni warra ganaa itti murtaa'in, warra murtiin harkatin niitu uffataa mana hidhaa keessatti. Warreen itti murtaa'e immoo kasanirra xiqqoo kalarraa oranjii ta'ee uffatan. Dhugaa murtiin sii kannamte. Akeekni isaa bareedaadha. Waan silaa bareedaadha moo waan fooyya'uu qabu. Garuu wanni nama shakkeessu takka ni jirti. Fakkeenyaaf laata tempereechara uummata Oromoo laaluudhaaf wannummaan kun akka ka'e mootummaan kun instigate godhee waan jedhus ni qaba. Maaliif ijoolleen uffata uffattee dhayite chaarjii takka hamma dura itti himachaa turan Jawaar farraa drop godhuu miidiyaa irratti gabaasanii turan. Gaafa immoo ijoolleen keelloo kana uffattee dhayite hearing is really postponed ta'ee jechuudha. Maaliif ta'a? Sigalee yoo wanni isaan laaluu jiran akkana fakkaatutti popularitiin uummata Oromoo biraa qaba warri ka Jawaar faan dhiiroo gabbuu yommuu bakkuma san jira waan irraa hubatan qaba yeloo muumantii kanarraa jechuudha. Sigalee soo kanaaf jecha waan walitti hin qabamne jechuudha. Namni uffata fedhu uffatee dhaqee sappoortii warra hidhaa keessa jiruuf garsiiseedhaaf mootummaan baallama qabatee guyyaa sanii abukaaddootaa fi warri hundinuu itti qophaa'ee dhaqe sababa nama lakkoo isaan uummata sanuu heera jala oole uummata to'annaa jala oolsaniin pirismoondi godhuun populaaritiin uummanni kun qabu ammallee uummata Oromoo keessa gadi hin buune kanaafuu itti qophoofnee waan kana ammaa sababa adda addaa dhiyeessuu qabnaa waan jedhu waan if duuba deebi'an na fakkaatan kanama tokkootitti kanama irra bu'a. Dhugaadha namoonni amma akka karaa garee mootummaatirraa dhagahaa jiruu fi namoonni abukaatooleen dubbachaa jiranitti illee hidhamtoonni siyaasaa kunillee bakka deeggartoonni keenya hin jirretti bakka maatiin teenya huccuu keelloo uffatan jaanii mana hidha guuramaa jiranitti dhimmi keenya laalamuu qabu jaaniitiiti dhaddachisan dabree oduun jettuus ni jirti. Haa ta'u akka ati jettetti eegaltiin isaa gaariidha. Wahuma awarenessii rakkoo saba kanaa fi rakkoo dhiittaa mirga dhala namaa kan mana hidhaa keessa jiruu fi kan ala jirus addunyatti agarsiistu godhuun uummanni Oromoo qabsoon Oromoo akka reefuu sultaan jeetti waan hin xumuraminiif opportunity jirtu hundatti fayyadamnee international community itti rakkoo teenya agarsiisuun haruma hundaanuu haa jajjabeeffamu. Garuu pointii bareedduu takka kaaste coordinationaatiitu murteessaadha. Namni 40 namni 50 namni 100 uummata miliyoona 50 keessaaf muuvimentii wayii tokko agarsiisuudhaaf gadiin bahuun qaanyiidha. Silaa arraan tana akkuma ati jette sanitti qeeroon naannoo Finfinnee jirtuu fi haala adda addaatiin namni hundi akka gaafa irreechaa takka akka gaafa Jawaar hidhamee sanitti huccuu yeloo tana uffatanii silaa Finfinnee weeraranii miidiyaan addunyaadhaa kan akka Aljaziiraadhaa biraanchiileen Rooyitar miidiyaaleen adda addaa waan biyya keessa jirtuuf dubbiin tuni international media attention harkatti jeetiin hawwa. Mee toopikii sultee wanni itti hidhaatu yoo hin jiraanne toopikii lama daddabarraa. Sagantaa tana torbaanitti yeroo takka waan dabarsinuuf toopikii biroo taatee dhaleessinaa dhiyoo kana torbaan kana dabran kana keessa wanni biraa deemaa turte dhabaminsa Dr. Abiy Ahmedii fi deebi'insa isaati.
Sulte akkamiin laalte hedduu tempereecharri biyyattiidhaa ol ka'ee ture abbichuun dhabamee abbichuu ajjeesanii kaan immoo lakki mala baasaa jira hertibiitii uummataan laaluudhaaf malee waan takka hin taane shira xaxaa jira warra jiru jira dhabamisa abbichuutii fi deebuu isaa san akkamiin laalte? Galatoomii muste mee haga dhabamisa abbichuutti osoo hin ceeniin duratti uummata lamaan jettan irratti dabalee dhimma ayyala uummata kana irratti wanta ani jechuu barbaadu dhugaadhaa waan tokko ni eegallaa itti ceenee namu duuba gugatee duuba irraa deebi'a. Garuu waan dalagamu tokko waa'ee dhimma gartee serious wanta irratti namni kenna yoo waa dalagu namni tokko yoo waan tokko eegalu agartee akkuma haala social media gubbaa waceetumaan namu of garsiisee boora uffatee addaan galiitii osoo hin taane itti yaadamee fuulduraafis kan wanta ani dhaamsan dabarsuu barbaadu itti yaadamee akkamitti eegallaa maaliif eegallaa akkamitti xumurraa gaafa bakka koortii kanatti dhihaannuyyuu maaltu nu barbaachisaa miidiyaa affeeruu qabnamoo naannoo sanii argamnaan hidhamtoonni siyaasaa beekamoo mana murtii dhihaatu jiranii miidiyaa addunyaalee ka biyya keessa jiran bakka sanitti affeeruu qabnamoo akka uummanni nu argu addunyaanis nu argu attenshinii akka agartee harkifamuuf wanti kun itti yaadamee dalagamuu qaba malee cal'ifneetumaan agartee namni tokko eegaleef eenyu akka eegalee hin beeknu tokkoffaa maaliif akka eegalame hin beeknu dhuma isaa hin beeknu cal'ifneetuma wal duuba gugatuun kun baay'ee nama yaachisaa qabsoo uummata Oromoos gartee illaaffisa malee hin jabeessu. Maaliif wanti nu goonu tokko nummaa wal garsiifnee nummaan boora uffannee anaasii jibbaan boora uffannee haasoynee ka addaan gallu yoo ka ta'u taate uffatu qofaami hadha nu sadii yoo bakka sanii argamne miidiyaa biyya keessa jiranis affeerree waan akkanaatti jiraa hidhamtoota hennatu hadha mana murtii dhiyaataa jira nuti solidaaritii isaa waliin garsiisuuf bakka sanitti argamu jira tokkoffaa mootummaanuu uummatayyuu agartee yaamee jira akkan dhagee tokkotti akka uummanni waan kana hordofu yaamanii uummatuma sanuu deebisanii hidhan jecha. Kanaafuu bakka sanitti yoo lafa jala namoonni waan kana qindeessan yeroo uummanni jedhanii waan kana qindeessan yeroo yaamicha godhan yaamicha warra miidiyaa siyaamanii miidiyaan kan biyya keessas haa ta'u namoota piraayiveetii miidiyaa gubbatti dabarsanis haa ta'u sooshaal miidiyaa gubbatti miidiyaa addunyaa akka aljaziiraa fa'allee haa ta'u bakka sanitti affeeranii yaamanii bakka kanatti argamna yoo jedhan maaliif miidiyaan addunyaa kun oduu dabarsuu barbaada. Yoo bakka sanitti gartanii high profile uummata ta'ee bakka san dhiyaataa nutis bakka sanii argamuuf deemnaa isinis nu dhihaadhaa jedhanii uummanni bakka sanitti argame mootummaan deebi'ee ammoo uummata kana deebisee wayita hidhu uummata nagahaa agartee waan kana jajjabeessaa deema addunyaa birattis dhageettii argataa deema sun itti yaadamuu qaba namni kenna wayita waan tokko wayita dalaynu waa of gaafannee eenyu dalagee eenyu eegalee maaliif eegalamee agartee qabxiilee tokko tokkoon beeynee waan tokko dalaguu qabna malee tokkummaan godheef anillee keessaa hin hafuuf akka agartee waljala akka gaalaa waljala masakamuun kunis qabsoo teenya jabeessanatti hin fakkaatu sun achumatti dhiifnee bira dabarree gaafii teetitti yoo deebi'u dhimmi dhabamiinsa Dr. Abiy hedduu wal gaafachiisaa ta'ee ture haasawa jajjaba ta'ee ture garuu anaga kiyyatti akkana fakkaatetti du'e wayita jedhames du'iitii isaa san irraa amanee furan shakkiin ima haa jiraatu wayita namni kun o'ee dubbiin kun haasaamu shakkuunis akkuma ta'etti osoo jiru namni kun du'ee jedhanii yoo akkasitti haasaan I didn't believe it dhugatti. Gara kaaniin ammootu the scary part an akka kiyyatti qabsoon godhamu yeroo marahu hawaasa kam keessattuu biyya kam keessattuu qabsoo yoo godhamu dhimma nama dhuunfaa irratti miti. Agartee siistama lafa jiru agartee kaayoo caasaa mootummaa ka lafa jiru ka ummata ittiin sakaalanii ummata ittiin gabroomsan san diiguufi malee nama tokkocha irratti miti. Amma fakkeenya osoma wanti nama sodaachisu osoma innu du'ee jiraate imagine Dr. Abiy ummata abashoota kana waa hedduu isaanii oole waa hedduu isaanii dalage waan isaan irraa gammadan jecha ummanni kun namni waan kana isaanii dalage waa hedduu isaanii dalagee ummata isaa sila ummata Oromoo ka isaa dhaabachuu fi qabu ufi dallanse kuni osoo deebisee isa nyaate imagine how scary it is namni ummata nama kana isa waliin satisfy hin ta'in isa ajjeese
nu maaltu nu hafe maaltu nu jira maal nu godhuuf deemanii ka jedhu namni irraa sodaachuu qaba. Tokkoffaa osuma inni nu du'ee jiraate the system is still in place. Du'ee eega jedhame sinni sun diigamee caasaan faca'ee everything is functioning osuma du'ee jiraateeyyuu san namni keenya akka keessatti gadi bu'ee namni hubachuu malu xiinxalluu qabu. Tokkoffaa sana lammaffaa hoo osuma inni du'ee yoo inni du'ee maal achi kaahannaa maal qopheeffannee jirra how we gonna take over. Mootummaan tokko kufee jechuun namni tokko bakka san bu'ee caasaa san bakka bu'ee mootummaa san bakka bu'ee biyyattii agartee fuuldura oofuu qaba. Maal qopheeffannee maal lafaa qabna jaarumsa akkamitti lafa nu jira. Inni du'ee biyyattiin tun agartee mootummaan kun diigame nu hoo transition government agartee wanti agartee akka biyya alaatti biyya keessaa walitti coordinate goonee warra progressive ta'e waliin haa ta'u warra jijjiirama barbaadu waliin haa ta'u dhaabotiin Oromoos hawaasni biyya alaa jirus coordinationiin nu qabnu yoo wanti tokko galan bakka san buunee akka agartee ammallee boo'ichi biraa keessa hin seenne qophii maal qabna ka jedhu namni uf gaafachuu qaba. Thank you Sulte. Yaada gaarii kaastee pointii teetirra follow upidhaan qaba. Egaa jibbaan yaada isaa kannate booda jibbaa roorroo dhabaminsi Dr. Abiy kun ha girgiraa'ees jira ha gammadees jira kalakki gammadu sin qabnu girgiraa'u sin qabnu jiru yaada akka sultaan kaasee kana fakkeenyaaf qabsoon uummata Oromoodha nama tokko masaraa miliniggeessuu takkaachirraa kaasuu odoon tahin structural change. Jijjiirama bu'uuraa kan uummanni Oromoodhaa federaalizimii dhugatti biyya san keessatti gajjaaramee hiree fi biyya naannoo Oromiyaa irratti hiree fi murteeffachaa naannoo federaalatti immoo collective share of power akkaataa contributionaa fi heddummina hawaasatti aangoo federaalaatii fi resources isaa addaan hirachuudha qabsoon Oromoodhaa. Odoon self determination up to secession itti hin dabarre jechuudha. So akkamiin laaltaa anyways high PDO kana waa'ee isaatii wal qabatee deemaa ture kan. Waan gaarii dubbate obboleessa keenya sultaani kuni temperature uummata Oromoo laaluudha. Nama Oromoo kanaa qalbii hire. Qalbii hiramtee ergee warri qalbii hiresanii cinaan duraanis nuti tokkuma gubbarratti muufanne malee onnee teenya keessaa nu hin baane. Isuma kana nu wayya warra joos arginee jirra jechuudha dhabamiinsa kana keessatti. Innis wanni kana haa godhamee fi eenyu gurbaa tokko maarroo eenyu kaawwannaa sababa keessa jiraatu kaawwa akka tokko jira kan information makanaa'u kagartee haalli sodaachisaadha jee uummanni paartiin Amaaraa tokkos yeroon ammaa jajja'anii uummatuma Oromoo kana babbaareessuudhaaf. Wanni kun intentionally waanuma achi keessatti dalagamee gabbahe. Temperature isaanii laaluudhaaf. Garuu temperature kana laaluu Abiy eenyurraa baratees tunis gaafii tokko. Eenyurraa barate Abiy? Dhiyoo tana seenaa wayii takka dubbiseetiin Isaayyaas Afwerqii Eertiraa keessatti yeroo 20 takkaaf dhabameeti kana booda mul'atee jaangartee. Haga warri boo'us boo'ee warri rifatus rifatee warri akka maatii haadha abbaan irraa du'aniitti maal ta'us goggodhanii torbaan tokkoo fi lamaaf dhabamanii eegana booda as bahan. Jaalala uummanni isaa qabu fedhii uummataa yaadni uummataa karam deema laaluudhaaf jechuudha wanni dalagameef. Abiy akkuma beekamu he is following the footstep of Isaayyaas Afwerqii waan godhu irratti waan rakkoo hamaa keessa waan seeneef jecha. Dhabamiinsi Abiy warra qalbii hire kana haga tokko bakka isaan jiran agarsiisee jira jechuun waan irraa baratan qaba. Ammoo akka Oromootitti waan takka waan laaluu qabnutu jira. Abiy dhabamuus baate Oromoo have nothing to lose. Wanni irraa harkannees hin jiru. Salphina zamana TPLF nu mudachaa jira amma akka nama Oromoodhaatitti. Haga namni Oromoo magaalaa Oromiyaa guddittii Finfinnee keessatti ol godhatee afaan Oromoo dubbachuu hin dandeenye takkatti. Namni Oromoo akkuma duritti target ta'ee nama biraa kan keessaa single out godhanii sababa daddaatiin hidhamaa jiru keessatti. We have nothing to lose. Barammoo rakkoon guddaan gama keenya jirus ni jira jechuudha. Akkanumatti teenyee Khaanis Abiy abaarree Khaanis Abiy eebisaa jirra malee if anything happen qophiin gara keenyaan jiru hoo maali? 91 irraayis
silawaan barachuu qabaachuu nurra ture humaarraan baranne akka ta'e na argu jira. 2018 irraayis waan silaa baratamuu qabu ture humaa akka irraan baratin uummata keenya biratti hanqinni akka jiru. Oromoon amata dheeraa qabsoofte kana keessatti defensive irra ture malee takka offensive taaneen beeynu. Yogguu defensive irra jirtu ati wahuma diinni kee hojjete deebisaa godhuudhaaf cinqatta malee bilisatti ifaa fi bilisatti yaaddee maaltu Oromoodhaaf taha Oromoon maal godhuu qabdi hoohiidhaa fi girrii social media kanaan baarabuun qabdu wanni Oromoon akka tarsiimoon lafa kaayattee irratti dalaguu qabdu irratti hojjechuu qabdu wanni nuti godhuu qabnu kana waan kana irratti ciccinee hojjennee galmaan gahuu qabna jee namni Oromoodhaa takkaa gaddeebee maaltu Oromoodhaaf taha hanqinni Oromoo maali jee takkaa qorannoon gaggeeffamee waan kana godhamee hin beeku. Waan dhufu hunda irratti horiinee harka dha'u waan dhufu irratti boonyee addaan galuu waan dhufu irratti gizee hundaa'u temporary emotionaliin kun akka sabaatti har tokkollee hun geessu. Abiyyi akkuma Hayilasillaaseenis du'ee awwaalametti warri isa duraatis Minilikiis fudhadhu Hayilamaariyaam ka duraanuu aangoo harkaan qabnee an kana maqaan naan baduu irraa je'ee rizaayin godhe achitti mootummaa Itoophiyaadhaa tanagayaan paawara tiraanziitii goote yoom takkaa dhageenyee beeyna. Hin jiru. Warreen ammaan tana agartee elekshinaa fi paartiidhaa fi maarroof dhiyaanna jiru kunilleen even tunummaanuu it is far from reality. There is no such a thing. Wanni power bakki gartee namni dirree siyaasaatitti wal dorgomee wal moohee kamoohamees kamooheef baatanii san dabarsee akkasitti galu wanni jaamu hin jiru. Kanaas beekuu qabaachuun nurra jira jechuudha. Wanni takkittiin Oromoo barbaachisu amma waa lama filachuu. Takkaa'ee mootummaan kun wama fedhee waa nu godhu mootummaan kun nu ta'e ijaanii jala deemuunis waan takka. Yoo mootummaan kun ammoo kaayoo keenyaas bakka hin bu'u, uummata Oromootis bakka hin bu'u, dantaa Oromoo gurguraa jira, uummata Oromoo miidhaa jira, lafa Oromoo saamsisaa jira. Kanaa miti wanni ilmaan Oromoo qabsaa'aniif waan taate akkasittis ifaa ifatti beekanii waan qabsaa'aniif beekuudha. Qalbii hiruun tun Oromoo qarta kun geessitu. Abiyyi kana boodaas ajandaa biraatiin gabba'uudhaaf ta'a uummata Oromoo burjaajeessuudhaaf. Galatoome isin lameenuu qabxii ajaa'ibaa kaastan Sultaan Ayyuub akka jedhetti yoo fakkeenyaaf amma Abiyyi Ahmad kun aangorraa ka'uus haa ta'u du'uus haa ta'u uummanni Habashaadhaa kun odoo halkanii guyyaa inni kun isaaniif carraaqee mishina isaanii galmaan gahaa jiru isuma kana huuyyo nyaatan nuti hoo maaltu nu dhufu ta'a nama isaaniif carraaquu uummanni nyaatuudhaaf halkanii guyyaa itti ilkee qarachaa jiru kun saba Oromoo ka isaanii mormu kan kaayoo isaanii sagantaa isaan deemanii Itoophiyaa isaan mana amantaa dura dhaabbatu akkam godhan yoo aangoo harkatanii ta'ettu sabni Oromoodhaa yaaduu qabaa qabxii jettu haati. Ati immoo Abiyyi deemuu baatus uummanni Oromoo they are already in a deep rakkoo hamtuu keessa jiranii wanni garaagarummaa fidu hin jirtu ta'ettuutu haaste. Two similar but conflicting somehow. Duuba mee amma dhugaa haa dubbannu. Yaaddoon kun yaaddoo dhugaati. Akka sabatti akka Oromootti dhaabileen siyaasaa Oromoodhaa yeroo har'aan tanaa maal keessa jiran. Yoo mootummaan kun ka girgiraayee adda faca'u ta'e, are we in a position to secure our interest in that land? Kana uummanni Oromoodhaa wal gaafachuu danda'uu qaba. By no means, amma dheengadda showii wayii tokko ilaalaa ture Facebook irra katabeetiin jira yoo harkatanii jiraatan. Amantanis amanuu baattanis akkuma Oromoon rakkannee jira dhumnee jira jechuutti warri right wingiidhaa paartii Habashaa tunis waan isin ajaa'ibsiisu PP Oromoodha PP Amaaraa akka gabra dalaysiifachaa jirti. Interestiin Amaaraa dhabamee jira. Tanaafuu PP'n Oromoodhaa tun dhabamuu qabdii jedhanii qabsaawaa jiran. Duuba nuti immoo akka Oromootti prosperity paartiin Oromoodhaa gabra paartii Amaaraati. Duratti gabroota nafta TPLF turanii arramoo gabroota naftanyaa turanii jennee irra qabsaawaa jirra. Somehow majority Oromoon onnee isaa keessaa rakkoo uummata Oromoo irra deemaa jiru irraa kaasee PP ijasanii ilaalaa jira. Mee waa'ee kanarraa akkamiin ilaalta Sultaan? Where the truth lies? Hayni eessa jira? Laal ana kana fakkaatutti akkaataan Dr. Abiyyitti deemaa jiru nama tokko hudhiisuuf hin ta'u. Amaara ta'e, Oromoo ta'e, Somaalee ta'e, warra kibbaa ta'e ajandaa kaayoo inni Itoophiyaa haara itti ijaarree fuuldura deemna jedhu kana nama dura dhaabate
namni tokko isa dhiisuuf hin ta'u. Kanaaf namuu gartee maalii fi warri gartee ultra wing warri Amaaraa Abashootaa kunis warri gartee the extreme deemanii uummanni silaa isa nyaatullee uummata akkanaati. Osuma yoo ajjeesellee uummata akkanaati osuma dantaan isaanii kabajamee jiru osuma fedhiin isaanii guutamee agartee warri gabroonfatoonni isaanii awwaala kaafamanii jiran uummanni complain godhu kuni yoo ajjeeses uummata akkanaati kan biyyiin ajjeesu. Caasaa yoo qabaatanii caasaa godhatanii caasaa ijaaratanii mootummaa keessatti borus yoo agartee waa kafi dangatu taate uummata akkanaa kana. Kanaaf inni ammoo an akkana fakkaatutti akkaataa adeemsa isaatti maybe he is naive hawaasni kenna agartee walumaa galatti hawaasni biyya san keessatti I don't think uummanni sadarkaa sanirra waan jirus natti hin fakkaatu. Maaliif gara kaaniin wanna miidhaa sabaaf sablammii biraa dagatee maqaa Itoophiyaan tun maqaa itti seenaa isii ta dabarte ta durii ta tokkoof ol'aantummaa ta tokkoof gartee ittiin boontu sabni tokko ittiin boonu ammoo irra guddaan sabaaf sablammootiin biraa ammoo ittiin qaanfatan ittiin miidhaman ittiin dararaman kana agartee addunyaa irratti qofa agartee seenaa isii kana seenaa agartee ol'aantummaa Itoophiyaan qabdu addunyaa biratti dhageettii qabdu warra isii bulchaa ture kana qabannee fuuldura deemna. Biyyattii tana maqaa agartee ideoloojii jalatti cadhaa ijaarree paartii siyaasallee ideoloojii jalatti ijaarree fuuldura deemna fuuldura ceesifna ka jedhu kuni I think he is too naive. Maaliif hawaasni saniif qophii irra hin jiru. Hawaasni saniif hin qophoofne jecha tokkoffaa gaafii sabaaf sablammii deebisanii waan dabreerraa agartee gaafiin uummata Oromoo haa ta'u ka uummata Kibbaa haa ta'u ka Sumaalee haa ta'u ka eenyu haa ta'u gaafiin deebi'ee yakkamtoonni agartee sirnaaf dhihaatanii uummanni itti amane osoo waan akkanaatiin fuuldura deemna jedhanii agartee fudhatama qabaachuun ni mala. Garuu ammootu san awwaalanii gaafii uummata Oromoo osoo hin deebisin gaafii sabaaf sablammii osoo hin deebisin walqixxummaa osoo biyya san keessatti hin jirre agartee ajandaa kanaan ideoloojii kanaan fuuldura deemiti hawaasnis hin fudhannee fudhattus hin jiru. Isaanis gara waan kana haasawaa gara kaaniin ammootu woma silaa hin goonu san godhaa jiranii woma gabroonfatoonni dabran godhan ajjeechaa hidhaa sanuma godhu jiran. Kanaaf gaafii keetitti yoo as deebi'ee adeemsa ittiin deemu kana abba jaalatee abba jibbee dhiisuuf hin ta'u. Nama tokko dhiisuuf hin ta'u. Fakkeenya du'a isaa kaleellifamaa ture kana isaanumatu godhaa ture. Achi keessatti akkana fakkaatutti wanti inni ilaalaa turan. Fakkeenya namni dhukkubees ta'uus ni mala suuraa isaa gubbaa yoo agartee hidaazu look too healthy. Agartee suuraa isaa ka durii ka agartee ka nama fayyaa qabu gammachuu qabu kaameeraa dura agartee wannaa jedhu san hin fakkaatu. Yoo suuraa irraa agartee akkana fakkaatu. Kana godhiitiin tokkoffaa hawaasni maal keessa jira akka jibbaa roorroo jedhu maali uummanni Oromoo kunoo sabaaf sablammiin biyya keessaa maal jedhaa akkamitti ilaalaa nama kana ka jedhu takka lammaffaa ammoo ijaarsuma isaa kana keessa namoonni he has his own group nama agartee isatti dhiyaatu ni qabaata namni kun. Anuma keessa hoo maaltu jira? Caasaa mootummaa keessa maaltu jira? Eenyus du'atii eegu jira? Many people maybe they expose of godhanii jiran sa'a kanatti. Namni isaa jibbaa qabu, namni inni achirraa akka boo qabu, quuqama sabaa qabu, mootummaa kana keessa taa'ee waan adda addaa qabu, sa'a kanatti wanti kun ta'ee jedhee namni ol baasu kakalee of dhoksee jiru jiraachuun ni mala. Uummanni kun of saaxilanii uummata kanas deebi'ee ganaa nyaatu ta'a namni kun. Trust me. Waan kana taateef an akkana fakkaatutti waan itti qabate kana namni kun waan irraa of duuba deemu natti hin fakkaatu eenyullee saba kamiyyuu ka dhiisu natti hin fakkaatu. Irra caalaa maaliif nuti teennarraa dubbannaa waa'ee saba Oromoo irraa dubbannaa sabni keenya biyya san keessatti ka dhugaan ka miidhame ka itti qabsaa'e ka agartee lola biyya keessatti haa ta'us ka biyya alaa waliinis haa ta'u ilmaan Oromoo itti gabbare uummata Oromooti. Ka uummata biyya sanis jiraachisee hagadhaas jiraachisus jiru borus jiraachisus jiru lafa teenna qabeenya kenna hawaasa kenna bitees gurguratees qabeenya horee horsiises qotees ka biyya saniin deemaa jiru uummata kenna ka miidhaan hamaan irra ka'es uummata kenna kana uummata kenna irraa dubbannaa kanaafi namni kun agartee waan kana namni achi deebi'ee kana laalutti jiru hin jiru maaliif
yoo kan agartee seenaa dabre qonne kanarra ka deemnu ka ta'u taate keessaa hin baanu waan jedhan waan qabaniif awwalumarraa eegalanii beekte abba keessa gallaaleef yiqirtaa binanal yiqirtaa zamannaw jedhanii waan saniin awwalayyuu eegaluun keessa deemnee waan kana hin haasoynuu hin qonnuu dagadhaa gabrummaa keessanis miidhaa keessanis dagadhaa waan nu jenne tanaan fuuldura haa deemnudha dubbiin ka jiru nama kana dura dhaabate akkuma namoonni gartee naannoo Amaaraa dhahamanii warra waraanas haa ta'u maalis haa ta'u haala adda addaatiin dhabamsiifaman warri Tigraayis adda dhabame ammas namoonni mootummaa kana keessa iyyuu jiran kaganaa agartee ulee abbii argatuuf deemanii akka jiran nan mul'ata akka kiyyatti. Jibbaaroo. Waan gaarii dubbate Mustafaan kuni obvious ifaadha. Temperature uummata Oromootti ilaaluudhaafu eenyu diina kiyyaa eenyu fira kiyyaa addaan baafatee egaa warra amma dura gatee irratti warra fuulduraatiifis tilmaama lafa kaayyachuu akka ta'e agarsiisa. Garuu rakkoon guddoon jirtu dhugaan tani uummanni gabroome falmatee argatu malee mootummaan kun mootummaa duraanis akkuma carraadhaatitti biyya lafa kuftee fudhate waan ta'eef jecha rakkoo uummataatis hubachaatis hin jiru hubachuus hin barbaadu. Biyya tanaafillee hegeree biyya kanaatiifis yaadaan jiru yaaduus hin barbaadu wanni nu galirraa. Meegaa fi gaafa jibba kanumarratti amma fakkeenyaaf namoota akka hiriyaatti walitti dhufnu kan regardless of our political view of point wajji haasofnu ni jiran ijoollee PP tana keessa. Nuti rakkoo uummata Oromoodhaa tartiibaan hiikaa jirra. Waan hiikame arkullee baanu. Ibiddi kara lamaan nu shidamaa jira. Amaarri Oromoo aangeessitaniitiiti lafa Oromoodhaa kennaa Oromoodhaaf waa hunda mijjeessaa jirtanii olaantummaa Oromootiitu biyya tana keessa jiraat baala taranyaa naachuu nuun ja'aniitiiti achi nu qabsaawaa jiranii. Oromoon immoo isin jaartii naftanyaa diyattaniiti nurra qabsooytanii kara lamaan gubannee akkatti dalay nu dhabnee jan. Legitimisi ni qabdi uummanni kun uummanni Oromoo gurra kennee fi yaada kana entertain godhuudhaaf hayni bakka san jiru ni jira. La wanta kawan dhibba jala murree beekuu qabnutu nurra jira kanarratti. Uummanni Amaaraa warreen Abiyyi isaan gammachiisuudhaaf waan hunda godhaa jiru ammallee san arkuu dadhabanii wanni isaan halkanii guyyaa pireeshara irra kaayaa jiraniif hanga Abiyyi aangoo san gallakkisee namni isaanii bakka isaan buutti saatisfaakshini isaanii dhufuuf hin taa'u. Abiyyis aanguma takkitti harkaa qabu takkitti gadi lakkisini malee waan achi gadi hundaa'u ummata Amaaraa kana in favor godhee ha qabriidhaa qabrii baasee ha jiru mataa itti ol qabee haga ummanni kun openly gabbahee seenaa amma dura dalageessan taslaa itti qaanfachuu qaban san dinqisiifachuu bira kutanii arran tan akka hiirootti ittiin dhaadatan godhee jira jechuudha. Sigalee ammoo hanga Abiyyi bakka san gallakkisutti sababa maqaan isaa Abiyyi Ahmad jedhameef sababa inni ilma Oromoodhaatiin dhaladhe jeef Oromoo Amaara satisfy godhuun akka hin jirres kanarraa hubachuu qabnaa jechuudha. Because opinion waa hunda goote Abiyyi waa hunda godhe uummata Amaaraa kana qalbii isaanii supportara isaanii harkachuudhaaf isaan kana gaafii isaanii deebisuudhaaf wanni isaan hin godhin hin jiru. Arra maallaqaan bittus investaraaf gaafatus Finfinnee keessatti namni sabaan Amaaraa tokko gisee gaafate lafa Oromoo kana keessatti nama Oromootiif lafti mattawaaqaan kannuun hangam takka jabduudha. Namoota Amaaraa illee ta'an kan ammoo bakka isaan lafa kannaafii jiran lafarra waan dalagamaa jiru gulaaltu garaagarummaa haganan jedhamneetu dalagamaa jira jechuudha. Kun hundinuu is to earn Amaaraa support. Garuu satisfy Amaaraa ha godhu ummata naftanyaa kana inni satisfy godhu yoo huma aangoo kana gallakkisee isaan nama akka miliilikitti gabbaran bakka san kaayyatan malee wanni biraa akka hin jirre kana innillee barachuu qaba haga by now. Dabalata mustee waan takka jira xumurreetiiti toopikii bira dabarra wanni takka kaniin ati yaada isin lameenuu kan itanirraa kaniin hubadde ummanni Oromoodhaa Abiyyi Ahmad kan morkuuf gocha dogongoraa kan inni seenaa Oromootii fi ummata Oromootirra godhaa jiruu fi dura dhaabbataa jira ummanni Oromoo.
Jarri naftanyaadhaa kun immoo regardless of oolmaa inni isaanii oolaa jiru milinik du'ee qabrii keessaa baasee masaraa mootummaa keessa kaayee fi odoo jiru inni Oromoo sila tahe qofaa fi gocha isaatiin odoo tahin Oromoo sila tahe qofaa fi dura dhaabbachaa jiran jechuudha. So Abiy Ahmed muka kara lamatti jigee tahe jechuudha. I hope sammuu isaa wal qixxeessee ummata beezii miliyoona 50 dhiisee yartuu tana jala fiiguu dhiisee ummata isaatiif wajji yoo dhaabbate constituency isaa yoo jabeesse bakka guddaa gahajeetiin yaada. Topikin tun actually topikin tiyya talamadan na dabarsiti. Qophii lola adwaa injifannoo lola adwaatii fi qophii Itoophiyaa keessatti deemuu qabdu jedhee especially naannoo Oromiyaa keessatti haala addaatiin kabajamuudhaaf qophii jala jirraa jedhee dubbi himaan mana naannoo Oromiyaadha obbo Addisuu Araggaa Qixxeessaa karaa Facebook isaatiin gallakkisee jira. Dubbii tana hubachuudhaaf anilleen biyyatti bilbilee soorsiilee tiyya wajjin waan takka maal akka dalagamaa jiruu fi maal akka deemaa jiru gaafadheetiin jira. Shira Abiy Ahmed bara dheeraadhaan eega aangoo qabateerra hanga har'a jirutti ummata Oromoo suutatti waa'ee milinik amansiisuu fi baandiraa Itoophiyaadhaa ta gartee aranguwaadee bicaa qayyii san tan naannoo Amaaraa keessaa fi mana amantii Ortodoksii keessatti itti salaatan tana tan Oromiyaa keessatti akka udaanitti ajooyti tana suutaan waan akka eventii akka Adwaa kana faa sababa godhachuudhaan hawaasa wal barsiisuudhaa fi dalagamaa jira. Hatta hanga baandiileen waa'ee milinik faarsaadhaa magaalaalee Oromiyaa jalaa kaasee hanga gubbaa deemtutti qophaawaa jira jaan. Lolli Adwaa kuni dhugaadha uummanni Oromoo injifannoo cululaytuu akka Haacaaluu Hundeessaa jeetti lola Adwaa sanirratti nama keenya odoon ta'in farda keenyallee akka beekanitti achirratti aarsaa guddaa kafalan. Haa ta'u garuu maqaa Adwaatiin milinik faarsuu fi alaabaa lummutti Oromiyaa keessatti leellisuun ni dandahama Jibbaa Roorroo? Ilaal wanni mootummaan kun godhaa jiru is unpredictable gulaaltu. Maaliif waan takka kaasanii kana keessatti sammuu namaa burjaajeessuudha wanni isaan deemaniif. Lola Adwaa kana gaafa artist Haacaaluun faan Finfinnee keessatti lola Adwaa kana akka ayyaana isaatti yaadachuu qabna. Namoonni bakka san keessatti hirmaatanii olaantummaadhaan lola salliit godhanii Itaalii cabse ilmaan Oromooti waan jedhu irratti seenaan uummata Oromoo yaadachiisuudhaaf tokkummaa Oromoo jabeessuudhaaf because history is the backbone of a people. Without history, human being can be demoted to the lowest animal jee namichi tokko garte. Seenaa kana seenaa walxaxaa kana lafaa kaasaniiti seenaa kana keessa waan barbaadan interject godhuu barbaadan jechuudha. Sigalee lola Adwaa goota Oromootiitti irratti du'ee akka Itoophiyaadhaatti qabsaawanii Itoophiyaa sanii kolonii jalaa hambisan. Ammoo seenaa Adwaa kana wal qabsiisanii alaabaa miliir tayogguu isee harkee uummanni Oromoo dhumaatii calanqoo yaadatu, dhumaatii aanolee yaadatu. Walloo amata 400 dhumte kophaa isii yaadatu tana kana keessa uummanni akka gartee sobamee waan kana keessa dhaamsa qaban dabarfachuu waan barbaadan na fakkaatti. Malee lolarra jirra Itoophiyaa weerara hamaa keessa jirta akkuma biyyaatittu. Tokkoffaa lamada waan takka waan hin jala muree sirri beekuu qabnutu jira. Nuufi Amaarri takkaa'u ilmaan naftanyaa biyya takka waliin himanna. Lammii Itoophiyaati kanan kaan. Biyya waliin qabna ammoo seenaa waliin hin qabnu. Namni Amaarri akka gootaatti ittiin dhaadatu goota katahee ka isaan as a hero chanti godhaa jiran goota katahee waan uummata Oromoo fiteef. Isaanillee namoota Oromoo keessaa gabrummaa kana dura dhaabbate warreen akka Jeneraal Waaqoo Guutuu warreen akka Jaarraa Abbaa Gadaa Ilma Qilxuu kana gizee yaadate gurraan dhaga'uun barbaadan jechuudha. Because uummanni kun Oromoo biratti waan hero ta'eef. Uummata biyya takka waliin qabu uummata seenaa waliin hin qabne seenaa wal dhawaa seenaa wal faalleessu fuutee gizee dura qaqqabde gizee hundaa'u har tokkoon ableedhaan diddiraati har tokkoon harkaan hoo'isaa jirtaa jechuudha uummata kana. Kun hin ta'u. Karaan Abiyyi deemaa jiru absolutely biyya saniifis hin ta'u
ummata Oromoo duraanuu haadee jira. Ummanni Oromoo seenaa dabartallee akka forgive godhu akka irraanfatu waan kanallee ummanni Oromoo dhiyeessee jira. Akkamiin fuuldura waliin deemna ka jiru irratti walii galanii jiran. Abiyyi bakka san keessaas bahee jira amma inni. Dhiigaas gannaqee jira, ummataas waliin buusee jira, jeequmsaamaa keessa jira. Gana akkumaan inni umrii isaa tana ta'arra bulte boru oolchu keeyasi kana uumee ummata burjaajeessuudhaani. Kanaan sobamuu hin qabnuun jaa Mustafa. Galatoomi Jibbaaroo Sultaan Ayyuub. Lolli Aduwaadhaa lola Oromooti. Muste ummanni Oromoo jaalatees irratti hirmaatee jibbees dirqin irratti hirmaatees lola kana irratti hirmaatee jira. Anis agartee akka seenaa kalee kan barsiisaa turan lola Adawaa kan agartee kama isaanii akka ta'e akkuma isaan callaan namoonni isaanii amaarri callaan lafa san irratti lolee agartee baandaa Xaaliyaanii biyya keessaa baasee agartee weerartuu Xaaliyaanii biyya keessaa baasee biyyattii nagaa biyyattii tokkummaa biyyattii sana addunyaa irratti hatta akka gurraajittiin dhaadatu goosise godhanii waan barsiisaa turaniif nuufuu ummanni Oromoo ani personally dhufiitiyyaa waggoota asaanaa kana keessatti waggoota 4-5 dabre kana keessatti waan beeku malee san duratti akkuma waan gartee warri kaabaa kun gartee naannoo Amaaraatiif Tigraay kun lolee ummata kana baasetti hubachaa ture maaliif akkasitti akkaataa isaan itti nu barsiisanii seenaa nu beekaa dhufne wanti tokko gartee kijibni tokko irra deddeebi'anii himan dhugaa ta'aa jiran. Kanaaf ammootu lola kanarratti ummanni keenya gartee irratti hirmaachuu isaa ummanni kun ammoo ummanni seenaa kana ofii godhe baandaa ta'uu isaanii nama tokko fuula hawaasummaa kanarratti yoo agartan ka ta'u taate sanyii guddinaa nama jedhamu viidiyoo hedduu gadhiisa waan kana laaluu dandeettanii waa'ee lola Xaaliyaanii waliin ta'e kanarratti walitti qabatee akkamitti amaarri ummata kana gartee lafa dhiitee sirbee maal jedhee akka itti agartee ummata kana qeebalaa ture. Akka ummanni Xaaliyaaniitu badhaasa ummata kanaaf kennaafii turan. Xaaliyaanii waliin ta'anii akka agartee baandaa ta'anii biyyattii tana cabsuuf akka lolaa turan. Gootummaan isaan faarsan sun akka kijiba taate. Ummanni keenya ammootu jaalatees achaa ergamu jibbees haa deemu lola kanarratti agartee qooda fudhatee fardi isaas eboon isaa lafa sana irratti agartee gootummaa akka agarsiise kuni seenaan waan lafa jiraati. Kana ammootu ummanni keenya irraa baqachuu hin qabu. Lafateen irratti lafti sun lafateennas ta'uu haa baattu bakkiteen dhaydheenu irratti duune Adawaan tunis naannoo Oromoo keessa ta'uu haa baattu seenaan lafa sana irratti dalagame ilmaan Oromootiin dalagame seenaan kun seenaa kennaa akka lolatti akka agartee akka gootummaa ilmaan keenya agarsiiftee biyyattii tana nutu agartee seenaa isin ittiin dhaadattan kun ka seenaa godhe nuyi ka jedhu ummanni Oromoo we have to own it. Akka yaada kiyyatti. San ta'uu qaba malee ummanni kun waan kana irraa nu dhiibanii waan maraa ta'u ofii godhatanii seenaa tana ta'u ofii godhatanii biyyattii tanayyuu agartee ummanni Oromoo kalee Eertiraa hadha buqqaatee lafa jirtu kana agartee lafeen ummata Oromoo ilmaan Oromoo achitti dhumatte. Bakka maratti dhumatte. Kana bakka maratti osoo kun ta'ee jiru garuu isaan akka waan isaan callaa taate ummanni keenya keessatti hin hirmaatini godhanii seenaa isaan leellisan kana ummanni Oromoo dura dhaabatee seenaan kun seenaa kennaa qooda keessa fudhatanii jiraachuun ni mala garuu you don't own it ka jedhu agarsiisuun dirqama. Kana keessatti gartee namoonni sirna durii deebisuu barbaadan alaabaa Minilik tana qabatanii waan kanarratti tana leellisuuf ajandaa ofii biraa geggeessuuf tattaafachuun ni mala. Inni godhanis godhaa turanis ammas ni godhan. Ayyaana agartee waa'ee siyaasaatiin waan walitti hin qabanne irratti iyyuu amma agartee waa'ee amantaa irratti alaabaa kana qabatanii as ba'an ummanni kun. Waan kana ta'eef wanti nu irratti xiyyeeffachuu qabnu. Ummanni Oromoo irratti xiyyeeffachuu qabu. Akkuma reefuu jenne Abiyyis nama tokko wanti nu ummanni fonqolchuu qabu irratti falmuu qabu sirna lafa jiru kaayoo lafa jiru caasaa lafa jiru. Alaabaa tanes ta alaabaa godhu nama sirna yoo sirna alaabaa tana agartee akka wannatti fuuldura godhanii sirna kalee san deebisuuf warra tattaafatu kana dhabamsiisuu irratti qabsaa'uu qabna. Abbaan fedhe waan fedhe haa dalagu waan fedhe haa godhatu. Nu ammootu hoo akkuma isaan agartee ija ol qabatanii uf onnatanii
amantii isaanii irratti gaafa amantii isaaniitti waan isaan calanqisiisa, waan isaan fakkeessa, waan isaan agartee olaantummaa isaan garsiisa qabatanii achi deeman kana ummanni keenya ammoo sodaa takkaan maletti yoo agartee diinni kana godhu waan kalee madaa teenya tuttuqu yoo diinni nu garsiisu nu hoo gaafa kennaa waan nu fakkaataa garsiifnee argamuun dirqama keenya. Yoo isaan lafateen nakkeenatti osoo sodaatiin lafa Oromiyaa keessatti osoo sodaatiin alaabaa leellisan ka ta'u taate nu lafa isaanii tun dhayne lafateen keessatti agartee afaan tokko namni agartee sabboonummaa Oromummaa ofitti abdatu ofiin boonu waan isa calanqisiisu akka agarsiisuun akka waliigalatti walirratti ilaalu osoo hin ta'in waliigalteen gamtaan garsiisuun bakka maratti wal mari'atee wal quba qabaatee namni gaafa waa agarsiisuu qabutti waa agarsiisuun dirqama nurra jira. Nama nurraa eeguu hin qabnu ka jedhu dhaamsi kiyya obboleessu. Galatoomi qotee bulaan Harargeedhaa yeroo lafa qotatan inni darashii tana keessatti walda gabreen amaaraa kamataa bututtuudha amaaraan gooftaa jennee shakaraata lubbuudhaa jenne. Waan raas dargee fi walda gabree abbaa seetaan ergamtoonni milinik ummata Oromoo Harargeetii fi Baalee akkasumallee jiddugalaa godhan seenaan yeroo takkallee ummanni Oromoodhaa irraanfachuu hin qabu. Milinikii fi Oromoon diina oliiti walitti araaramu seenaa walitti araaramuudhaaf hin teenye. Duuba Prosperity Partiin tuni wanni nuti jarri kun jaartii nafxanyaati jennuuf ragarra dhaabbanneeti. Dhugumatti shirri ammaan tana isaan xaxaa jiran tun dhugumatti yaadannoo lola Adwaa kan ummanni Itoophiyaadhaa waliigalteedhaan Xaaliyaandhaa cabsaniif irraa baasan kana sababeeffatuudhaan aadaa amantii takka alaabaa takkaa fi afaan tokko Oromiyaa keessatti deebisanii habaqaaluudhaaf tattaafatan kana ummanni Oromoo karaa adda addaatiin dura dhaabbachuu qabanii yoo ayyaana kan ayyaaneffatuun kataatu taate akka Haacaaluu Hundeessaa sanitti farda Oromoodhaa aadaa Oromootiin alaabaa Oromootiin faayanii sirba afaan Oromootii fi dhiichisa Oromootiin geerara Oromootiin akka gootonni keenya dirree lolaa sanirratti geeraranitti geerara kabajuurraa rakkoo takkitti hin qabnu. Kanaafuu kana asumaan xumurraa mee waa'ee ammaan tana rakkoo Itoophiyaan guututti harkaa qabdu karaa dippiloomaasiitiin fi karaa ikoonoomii biyyaatiin irratti dabarraa. Biitii yeroo ammaan tana karansiin maallaqa Itoophiyaadhaa akka malee cabee jira. Nama wayii tokko wajjin deengada haasawaa ture. Bari yoo horii bitachuudhaaf takkaanis wahuma jabduu takka bitachuudhaaf deemte maallaqa Itoophiyaa yeroo ammaan tana takka feestaala guuttee takka borsa qabattee deemuu qabdaa naan jee. Inflation ratein samii dheeyitee jirti, jireenyi hedduu qaalawee jira. Kanarratti lolli karaa adda addaatiin deemaa jira. Lola Tigraay keessatti deemaa jiru kanatti lolli kun interregional war akka tahe international community karaa adda addaatiin mootummaan Amerikaa State Department ragaa satellite imageedhaa fi intelligence from the ground irraa harkataniin mootummaan Eritiriyaa fi Somaaleedhaa lola Itoophiyaa fi Tigraay iddoo deemaa jiru irratti akka hirmaatan ibsaa jiranii. Waraanni Isaayyaas shukkaa fi maankaan odoo hin hafne distiilee waan adda addaa gaalaan fe'anii Tigraay keessaa baasaa akka jiraniitu mul'ata. Namoota 300 ol immoo akkana dubartootaa fi shamarran Tigraay gudeeddaan saalaa akka dirqiidhaan waraana Eritiriyaatii fi waraana Itoophiyaatiin irratti dalagameetu himama. May why biyya keessa haalli siyaasaa in general focus on economy and the war on Tigray Sultan Ayyuubonni itti jira. Galatoomii muste maali akkuma beeknu uummanni amma dura mootummaa irra ture dhimma siyaasaa qofa osoo hin ta'in kan militariif siyaasaa bulchiinsa qofa osoo hin ta'in diinagdees uummanni harkaa qabu uummata taayitaa gubbaa ture kana. Ummata TPLF ka biyyatti gale kana agartee haala adda addaatiin import export haa ta'uu sektara baankii haa ta'uu waan adda addaa qabatanii ummanni agartee monopolii waa dalagaa ture ummata kana. Gaafa agartee lolli ka'eetiin Tigraayitti deemu magaalaa guddoo Finfinnee keessattis agartee ummanni kun duraan achi ta'e haa ta'anii malee
they are functioning. Wannaan isaanii qaban empire isaan ijaaran economic empire, financial empire isaanii ijaaran ila haga alaatti wanti isaan lafa kaatanii jiran it was functioning. Maaliif gaafa isaanitti lolli baname ammootu wanti kun cufti dismantle ta'a. Akka silaa dalagutti hin dalaguu jecha. Gara kaaniinis biyyattiin gaafa lola tokko wannaa jettu it cost lola jechuun it cost a lot of money. Economy biyyaa gaafa agartee waan kanarratti xiyyeeffattee waraana kan agartee garas feetee waraana biyyaa irraa dabree hatta waraanni Sumaalee irratti hirmaatu waraanni Eertiraa irratti hirmaatu lola kana geggeessuuf maallaqa xiqqaa qabeenya xiqqaa hin barbaachisu. Kuni ammootu gaafa kuni ta'iitiin economy biyyattii ni ajjeesaa. Asiin lola banaa yoo asiin ammoo agartee import exportii wahii wanta ati ala ergitu dinagdeen jabaan economiin gartee akkasitti function ta'aa hin jiraanne economiin biyyattii gaduma bu'aa deemaa akka biyya keessa haasanitti jireenyi qaalii ta'ee jira. Akkana fakkaatutti kana wanti irra guddaa dinagdee biyyattii gadi buuse lola Tigraay walitti godhamee fi namoonni taayitaa gubbaa turan sirna TPLF keessatti agartee wannaa isaan keessaa qaban dinagdee keessaa qabantu kana dhalee na fakkaata kanuma muste. Jibbarorro miliyoona 30 miliyoona 90 ji'a lama sadii dura European Union mootummaa Itoophiyaa irraa dhaabdetti dabaluudhaan miliyoona 130 ammas akka dhiyoo kanarraa qabaniin odeeffannoo wayii tokko arge. Biitii miskiinummaadhaan addunyaa irratti beekamtu. Biitii gargaarsa addunyaatiin World Bank fi European Union fi USA fi Canadaadhaan jiraattu hoggaa hasaaraa dippiloomaasii guddinaa kana keessa seente kan addeen dordee kan gudda'amaa jiru uummata keenya uummata bal'aadha. Akkamiin ilaalta haala rakkoo dinagdee biyya mudachaa jirtuu fi bankrapsii dippiloomaasii kan mootummaan Itoophiyaadha in general mudachaa jiru kana. Wannummaan mootummaan Itoophiyaa kan amma dura dabran ittiin beekamuhu rakkoo biyya keessaatii fi jenosaayidii gaggeessan akkuma jiru ta'ee dippiloomaasii tanaa fi foreign policy kana gisee hundaa jabeeffatanii eegan. Imeejiin addunyaan isaanii qabduu fi haalli lafarratti isaan dalagan wal dhaba gisee hundaa'u. Social mediaadhaa fi babal'amiinsi teknoolojii kanatti fayyadamee har'a wanni san hundinuu dhokachuu hin danda'u. Akka gaafa Haayila Sillaaseefatti, akka gaafa Mangistuu Hayilamaariyaamfatti, akka warran isaan duraatitti dhokachuu hin danda'u har'a. Waan gaara keessatti dalagame. Tiisituu re'eedhaa tokko haqa jiru ni baasaa jechuudha. Yoo nifi isaan gartee hanga fedhanillee dho'isuudhaaf rakkatan. No doubt, Ethiopia is at the weakest point foreign policy isaanii gulalte. Khasaaraa hamaa keessa seenanii jiran. Namichi kun to invade other country on his own sovereignty waan jedhurratti sadarkaa addunyaatti war crimeidhaan dhiyaachuudhaaf irra dalagaa jiran because ummanni TPLF biyya alaa kana jiran warreen waa harkaa qaban warreen kaleessa caasaa harkaa qabaachuu turan warreen sistema beekan addunyaatti iyyaa jiran akka keenyatti tana rabbumaa gubbaan bu'isa jedhanii usanii taa'utti hin jiranii addunyatti iyyaa jiran addunyaanis dhagayaa jirti. Waa'ee ekonomiyaati jetteef ammoo rakkoon biyya san keessa taatu hundinuu namni isiin irra caalaan miitu nama Oromoodhaati. Waan ummanni Oromoodhaa waan dalagatee ol kaa'ate hin qabu. Waan duraanuu waa hundarraa'u marginalize ta'ee, isolate ta'ee, resourcii biyya saniitirraa, naggada biyya saniitirraa, dalagaa biyya saniitirraa, aangoo siyaasaa biyya saniitirraa waa hundarraa'u waan duraanuu isolate ta'ee jiru jecha. Baay'inaan ummanni Oromoo duraanuu uummata miidhamaadhaa yogguu rakkoo gubbaan dhalatte namni nama hunda dura miidhamu uummata Oromoodhaati. Kana beekuu qabna. Rakkoon Oromoo concern godhuu qabdus prioritiitti kana ta'uudha qabdi. Ummanni biyya keenya agricultureidha. Akkuma ummanni qotee bulaadhaa kun qoteetii rooba samiitiin jiraata. Awwaannisa jaanii bineensi lafarra dhufe kuni almost vast majority of Harargeedhaa fi naannoo haga kutaa biraallee tillee tan kaarfatee hin hambifne. Ummanni waan oomishatuu hin qabu jechuudha. Which mean at least about 65% to 70% of Oromoon akka beelaaf saaxilamu kun tilmaamaa jechuudha. Rakkoon kuni ummata biyya bulchina jira joo kanaaf
akka rakkootitti mul'achaa hin jiru. Because isaan rakkoo harka isaaniitiin ifitti uumanii struggle godhaa jiranii kuni unprecedented waan ta'eef jecha isaan kan akka rakkootitti ilaalaa hin jiran. Garuu ikonomiin biyya sanii lolli biyya san keessatti mootummaa Sudaanii wajjin godhamaa jiru mootummaa Eeltiraadhaa interestin isin Itoophiyaa irraa qabdu maali? Akkuma Eeltiraan amma dura amata 20 guutuu eega mootummaa Itoophiyaa wajjin wal dhabdeen addunyaadhaanis wal dhabdee miskiinummaadhaan ilmaan Tigraay waan nyaatan dhabanii bahaaraan dhumaa turaniif jecha har'a rakkoon akkasii ka Oromoo fi Itoophiyaa guutumatti mudatu Isaayyaas wanni inni dalagaa jiru saayiba Abiyyi ta'e nama Abiyyi sappoorti godhu fakkaatee kana rakkoon jiru. Seenaan Itoophiyaadhaa namni gizee waa moo'ee seenaa katabata. Winner always write the history. Oromoon ganaa nuu moone waan barbaannu hun harkanne seenaa teenya gaafa bakka san geenya galmeeffanna. Ammoo seenaa warri kaleessa nu gabroomse nuu himuun burjaaja'uu hin qabnu. Galatome ambaasaddaroonni Itoophiyaa keessa turan nama afur dhiyoo kana open letter to Abiy Ahmed jedhanii barreessanii turan. Wanni nama ajaa'ibsiisu ambaasaddaroonni kun bara tajaajila isaanii Itoophiyaa keessa jiranitti rakkoo Oromootii fi rakkoo sabaa fi sablammii bara 27 TPLF ummata Oromooti irra geggeesse takkaa sarara tokko katabanii hin turre arrammoo as bahanii leetarii jabduu wahii takka barreessaniiti Abiyyi lola ummata Tigraay irra geggeessaa jiru kana akka dhaabu gaafatanii I command it's a good initiative garu double standard ammalle ummanni kuni payroll TPLF irra jira warra juutu jira because human right if yo mirga dhala namaati fi dhugumatti demokraasiidhaaf kan falman taate bara 27 TPLF fi OPDO waliin taate ummata keenya qeensarraa buqqaasaadhaa hoddaa cidhaan dhiirarratti hidhanii nama torchar godhaa turan san information san hin qaban jechuun dandeenyu. They have it. America fi Europaanis they are always with the namootuma humna qabu wajjin dhaabbatanii ummanni Oromoodhaa waan kanarraa I guess eessa akka jirru if arku madaaluudhaan nu barbaachisa ta'ettuun qaba because kara diplomaasiitiin gizee dhufte akkamitti ummanni Tigraay kun humna waa xiqqishoo tanaan qabatanii yoo hayyoota Oromootirra hin qabanii addunyaa tana akkamitti akkana konvinsi godhanii miidiyaan addunyaadhaa hundi waa'ee isaaniitirraa dubbataa rakkoon isaanii tune addunyaa tana attention isaanii qabdee Abiy Ahmed lola waraana war crime akka heegitti dhalaa'uuf boolla qotaa fi jiran. So good luck with that. Tanarratti aansee shiru miidhuma itti deessu ta'e. Asirratti waan takka waan ani sii dabalu ani dhugaa double standard akka tibaante hawaasa addunyaa diplomatic community kan agartee hedduu waan isaan dalagan is shameful ta dhugaa dubbachuu yoo taate ummanni keenya bara meeqaaf kan dhumaa ture forget bara dheeraa lola Tigraay duraaf ummanni keenya baatilee meeqaaf ala galaa ture alarra deemaa ture karaa cufaa ture namni tokko abbaa kanaan jenne namni tokko gabbayee hin iyyin agartee foreign fundii kana namni dhaabe hin jiru osoo maa gaafatamu jiru osoo ilmaan Oromoo beeraa ijoolleen dhumaa jiru osoo argan they did nothing for the most of part dhugaa rabbii haa ta'u garuu ka ummanni keenya iyyee bilcheessee gubatee daaraa itti ta'e booda ummanni kun ammoo ummanni TPLF duraan ijaaratee jira miidiyaa warra gartee miidiyaa kana gubbaa waan adda addaa maxxansu haa ta'u biyya alaa keessatti dantaanis haa ta'u waan adda addaatiin ummata kana ijaaratanii jiran gaafa ummanni kun gabbahee iyyuu yeroo meeqaaf ummanni keenya ka dhumaa jiru osoo argan ka callisan gaafa agartee lolli ummata kanarratti baname ummanni kun ammoo lolli irra baname dhugaa against ummata Tigraay irratti lola against agartee ummanni Tigraay dhahamuun qabu garuu ammootu hoo ummata TPLF akka dhaabatti warra juntaa mootummaan jedheen kun dhabamiitii isaanii lolla isaanii irra baname ajjeesitii isaanii takkaa'u seeraan dhiyeessuuf yaalii godhame irratti I am 100% in support of that part. Siigalee ummata kana yakkamaa ta'uu osoo beekan ummanni kun ammootu they know more than us
Dhugaa rabbi dubbachuuf European Union haa ta'u American haa ta'u mootummaa Ameerikaa haa ta'u eenyuhu they know what these people are doing. Business isaanis maallaqa isaan biyya keessaa baasanii biyya alatti agartee kaa'atanis empire isaan caasaa ijaaratan kana they know osoo beekan callisanii ilaalaa turanii jecha. Hadda gaafa agartee lolli ummata kanarratti geggeeffame ummata kana seeraan dhiyeessinu jedhamee gaafa lolli isaan irra bahame gaafa ummanni keenya kana gahaa ka hidhannoo harkaa hin qabne ka waan akka harkaa hin qabne kalee irraa hiikanii ka billaa harkaa hin qabne beeraa ijoolleen teenya dhumaa jirtu callisanii gaafa ummata hidhatee haga funyaanitti hidhatee biyya saamee biyya kasaarsi kanarratti lolli banamu ummanni kun dubbatanii fandii mootummaa kanarra dhaabuun is shameful dhugaa rabbi. Very shame. Kanarratti gama kennaan ani beektotiin kenna dhaabotii siyaasaa haa ta'u namoonni agartee dhageettii qaban barumsa ammayyaatiin fuuldura deemanii jiran agartee we need to do a lot. Agartee akkaataa fuuluma duraafu waan kenna fuuldura oofuuf addunyaa dhageessisuuf addunyaa wal barsiisuuf addunyaan akka agartee ijaa gurra nuu kennitu godhuuf wanti irratti dalagamuu qabu kanarraa waa hedduu barannaa beektotiin teenna dhaabotiin siyaasaas haa ta'u akkaataa caasaa TPLF ijaartee addunyaan isii ijite kanatti godhatte kanarraa waa hedduu barachuu qabnaa nutis individually social media especially Twitter kana gubbaa namoonni bebbeekamoon ka irratti argaman ka irratti agartee dhimma keenyas dhageessisuu dandeenyu barreessuus dandeenyu hashtagii kana uumnee tokko eegallee biraa dhaabannu miti waan kanarraa barree waa hedduu dalaguu dandeenya ka jedhu itti dabaluu barbaadamus ta'e. Mee odumaa achirraan deemne sulte mootummaan Itoophiyaadhaa kun harkuma ifiitiin gaddaafaa adda addaa ifirra baasaa jira. Amma United Nations Heritage Fellowship dhimma masjida Najjaashiidhaa kan mootummaan Itoophiyaadhaa dhaye kana yakkii addunyaarratti war crime-dhaan nama himachiisu tokko heritage addunyaadhaa dhabamsiisuudha. Waan kana akkana godhan. Amma jibbansuma islaamummaarraa qabaniif mootummaan Itoophiyaadhaa kun karaa adda addaatiin dhaabi masjida gubuu Oromoon tun islaamni kun terroristiidha jedhanii maqaa balleessuu waan adda addaati irratti yeroo isaan hirmaatan agarra. Amma fakkeenyaaf dhiyoo kana ETV'n ijoollee shamarran naannawa Baale jiran niqaaba uffatanii akka terroristitti dhaleessanii hawaasa idduutti wal shakkii fi rakkoon akka uumamtu carraaqaa jiran. Hayyoonni Oromoodhaa ulamaan Islaamaa rakkoolee akkanatti amantii irratti fuulleeffatu tana dura dhaabbachuudhaaf maal godhuu qaban? Mee rakkuma saniihu overview isii maal akka ture nu ibsuu dandeessaa sun ta'e? Galatoomi muste waan takka dhaamiitii masjida Najjaashii kanarratti an akka kiyyatti just haga wallaala kiyyatti waan ani jedhuu barbaadu mootummaan tokko mootummaan kun tokkoffaa akkanuma waa tokkoon alatti hin dhooyne jechuu hin dandeenyu dhahis jechuu hin dandeenyu. Dhahiitiin maal argataa maaliif dhahee ka jedhus gaafachuun dirqama. Gama kaaniin hoo namoonni lafa san keessa jiran masjida kana dhahuu danda'anii mootummaa kana gartee waan kana jajjabeessanii addunyaa birattis akka fudhatama argamuuf godhuu danda'anii ka jedhu we have to see it in every direction. Possibilitiin isaa maali ka jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Akka mootummaatti dhahiitii masjida kana dhahiitiif ummata hawaasa guddaa maajoritii biyya san keessa jiru kan ofirra dallansiisni mootummaa wanti argatu hin jiru saniifuu jecha hin godhuu ka jedhu irraa hubanna. Yoo godhe hoo maaliif godhe ka jennu yoo namoonni achi keessa dhokatan jiraatan bakka san keessatti ka qabuu danda'an maaliif dhahanii sunis waan tokko dhahamuun hin malaa ka jedhus beekuun barbaachisaa. Masjidni dhahamiitiin biyya keessatti biyya teenya keessa qofa osoo hin ta'in ka gubaatuu turanii addunyaa irratti uma deemaa ture. Akkuma ati jette asaantii kana Baale keessatti namoota gartee walitti hidhannaa dawlatul islaam waliin qabanii takkaahuu warra al-shabaab waliin qaban waan jedhuun mootummaan as baasee hawaasa agartee akkaataa shari'aa islaamatti dubartii uffattee fi namoota agartee hiriira galchanii qawweef baangaas lafa kaayanii garsiisaa turan. Kana maaliif godhanii
mootummaan kun kalee ka masjiida gubuu ka balaa geessaa ture ka waan adda addaa godhaa ture caasaa mootummaa Tigraayii jedhaa ture. Hadha Tigraay dhabamtee TPLF dhabamtee jirti. Hooggantoonni isaanii ajjeefamanii jiranii hadha hoo kana maaliif godhanii? Ka jedhu of gaafachuun dirqama. Maaliif lafa san keessatti wanti kana godhaniif ilaalcha mataa isaanii qaban. Agartee maaliin uummata keenya kana dhooyina, maaliin uummata keenya kana cabsina, mataa qabachiifna ka jedhu waan mataa keessaa qabaniif. Ilmi namaa an akka hubannoo odeeffannoo ani qabutti namoonni kun namootuma jiraataa turan. Anis gaafa biyya dhaqee hatta naannoo Finfinnee keessatti namoota gartee amantii jabeessitii irraa akka ka'e ijoollee ofii iskuula erguu irraa hawaasa agartee guddaas ta'uu baatu haga ta'e tokko kan musliimaa magaalaa Finfinnee keessattuu ijoollee isaanii mana barumsaa erguu irraa uummata dhaabetu jira. Maaliif iskuulli ijoolleen deemtu kun ijoollee iskuula islaamaatii miti, islaamik iskuulii miti jedhanii uummata dhaabee jira. Wanti kun amantii jabeessitiin uummanni keenya hadha agartee awakening islamic awakening wati jedhamu gartee uummanni keenya amantii isaa baree gara fuula isaa garas deeffate jiru kanatti namni amantii isaa jabeessuu lafa Oromoo qofa keessaa mika jiru. Lafa Amaaraa keessas jira islaamni gartee Oromoo qofaa miti, Tigree keessa jira, Eertiraa keessa jira, Sumaalee keessa jira, Guraagee, Silxee keessa bakka mara keessa jira. Uummanni kun osoo godhaa jiranuu magaalaa Finfinnee keessatti uummanni ijoollee agartee segmentiin gabaabaan tokkos osoo yoo ta'e osoo godhaa jiru maaliif uummata keenya ka naannoo Baalee, naannoo Dalloo, naannoo Shaawwee mooraa waraana dargii durii ture uummata naannoo san qubatee jiru ka waa takka hin dalagin akkaataa amantii keenyatti jiraannaa, akkaataa shari'aatti jiraannaa, Quraanni gartee namni hukmii rabbiitiin hin bulchine nama kafare jedhaa. Kanaafuu nu akkasitti wal hakamnee mana keenyarraa jireenya keenyarraa akkasitti jiraannaa jedhee uummata adda uf baasee jiraataa akka hawaasuma keessa ta'ee caasa akkasii hawaasa qabu odeeffannoon ani qabu. Akkuma fakkeenya Hadaraayit kolonii maali jedhanii Noorz Ameerikaa kana keessa jiru bakka adda addaa jiru adda uf baasanii biizinasa ofii godhanii waan adda addaa godhanii jiraatu. Similar to that agartee uummanni kun bakka mara keessa jira, lafa mara keessa jira. Amantii jabeessitiin ammootu agartee yakkaa miti. Uummanni keenya amantii isaa jabeesseef waan kanaan gad dhufiitiin isaanii maali? Kaayoon isaanii tokkoffaan mootummaa kana kijibsiisa. Kalee namni gartee masjiida gubaa ture, waan adda addaa dalagaa ture, lola buusaa ture, TPLF ka jedhu hadha eega TPLF dhabamsiisan. Wanti kun maaliif argame? Mootummaa kijibsiisa. Lammaffaa ammootu hawaasa keenya kana afaan waliif garagalchiiti. Fakkeenya yoo ilaalte biyya Arabaa kana faranjiin haaluma kanaan diite. Uummata kalee namni lola waraana si ergee sidhaa waraanaan si diiga. Hadha ammoo maal godhan? Ka jiru sima walis si deebisan. Shakkii anumaaf si jibbaa roorroo hedduu waa hedduu nu keessa kaa'an. Anumaa kana ka dubbatu lakki wanti namni kun akkana dubbatuuf waan akkanaatti duuba jira ebalutu waan akkanaa godheef jedhamee yoo siif jibbaa kara biraatiin waa himamu ka ta'u taate ija shakkiitiin wallaalu dhufa. Wal diineffatu dhufa. Gaafa naahoo xiyyeeffannaan kee diina dhiiftee ofii teetii waliin garagalta jecha. Ofii teetii wal nyaachuuf gajjetta. Ofii teetii wal diinoffatta. Agartee namni biyya san keessatti yoo amantiin jireenyi gartee namni biyya san keessa jiru shari'aa rabbiitiin ala hadiisaaf quraana ala namni haasa'u namni dalagu ka jiraatu ka ta'u taate hawaasni gartee diinii islaamaa akka guyyaaf halkaniiti waliin gattaa'ee wal mari'atee rakkoo isa keessa jiru kana ummatatu hiikkatuu danda'a malee mootummaan hiikuuf hin danda'u. Namni ammootu akka hawaasa muslimaatti lakki nu ijoollee teenya akka shari'aa islaamatti barsiifannaa islaamik iskuul geeffannaa akka shari'aa rabbitti bulla yoo ka jedhu ka ta'u taate mirga isaati. Maaliif mirga biyya tana keessattuu Awurooppaa keessattuu ummanni islaamaa qabu jecha. Lafa tana keessatti akkuma isinuu beektan islaamik iskuul jira. Ijoolleen islaamik iskuul deemti bakka agartee masjiida walitti qabaa jiru. Mucaan kiyya kutaa lamarraa kaasee hanga high school seenutti islaamik iskuul piraayiveetii barachaa ture. Exactly the same thing here. Agartee lafa faranjii keessattuu ummanni carraan kun kennameef namni islaamaa lafa islaamaa deemee bakka islaamummaan itti baratamtu bakka ijoolleen isaa waan biraa ittiin baratamne carraan sun kennamee fi mirgi sun kennamee fi ummanni jiraatu jira. Ingiliis keessatti UK keessatti sadarkaa koortii shari'aa islaamaatu jira. Ummanni ittiin wal hakamu jecha UK keessatti. Biyya teenya keessatti lakkinu akka shari'aa islaamatti jiraannaa qaadii irratti shari'aa koortii wal geessinee wal gaafannaa yoo ummanni ka jedhu ka taate mirga ummataati.
agartee wannaa ta'uu hin qabu. Namni keenya agartee kanaan ummata keenya ilaalcha biraa keessa galchanii addunyaanis ilaalcha iji biraatiin akka laaltu. Takkaa'uu kana godhanii ummata akkanaatti nu keessa jira jedhanii addunyaa irraa agartee gargaarsa argachuuf. Ummata keenya deebanii walitti diinomsuuf waan akkanaa akka dalagamu kun ummata keenya irraa dhaabachuu qaba. Hawaasni keenya ammoo akka hawaasatti wanti kun maaliif godhamee osoo lafa Amaaraa keessa ummanni amantii isaa jabeessu jiru, osoo lafa Tigree keessa ummanni amantii isaa jabeessu jiru, osoo lafa Sumaalee keessa ummanni amantii isaa jabeessu osoo jiru, maaliif keenya kun lafa Oromoo keessatti wanti dalagame kun maaliif ol ka'ee leellifamee sadarkaa TV'tti osoo funyaan isaanii jala jiru Finfinnee keessa naannoo Finfinnee keessa deemanii ummata agartee naannoo Finfinnee keessa bakka garii yoo ati deemte lafa Sumaalee fa'aa waan jirtu si fakkaata. Moqaadishoo ummanni agartee akkaataa inni itti uffatee waan kalee duraan ani yeroo dheeraa dura Finfinnee keessatti argeen alatti ummanni niqaaba godhatee hijaaba godhatee surree gabaabsatee akka shari'atti ummanni jiraatu osoo Finfinnee keessa ta'ee jiru funyaan isaanii jala jiru lafa fagoo deemanii lafa teen baadiyyaa teenna keessatti waan akkanaatti argame jechuun waa'ee maaliif sun ta'e ummanni keenya kana beekee dura dhaabachuu qaba. Nama keessan isin diinomsanii nama keessan alarraa gargaarsa argataa waan akkanaatti itti dhufu jira. Ummanni kun ummata akkanaatti ka jedhu kana nama keessan ummanni keenya ufii teessanii walit dhihaattanii walit dhuftanii agartee yoo namni kun diinii ala bahe agartanii kawaarijii kawaariyyaa jinni maal jedhan kanaa miti. Namni diinii islaamaa araa bahe qur'aana ala bahe hadiisa hin jirre himu jira. Qur'aana hin jirre qaraasisu jira. Da'awaa hin jirre godhu jira. Wal gaafadhaa ufii teessanii wal mari'adhaa rakkoo jiru hawaasni akka hawaasatti hiikadhaa mootummaan ammootu waan kana ummata keenyarraa dhaabuu qabaa ka jedhu yaanni kiyya Musliim. Jibbaa Roorroo double standardummaan whether Oromummaa fi Islaamummaa walitti hidhuu dhiisii akkuma Islaama general Islaama Itoophiyaa keessa jiruttuu ilaalchi sadarkaan Islaamni Itoophiyaa keessa qabu kuni hedduu wal nama gaafachiisa. Rakkoon takka yoo nama Islaamaa tokkoon taate Islaamummaa biratti illee Oromummaatti ida'aniiti finxaaleeyyummaadhaan walitti hidhuu barbaadan. Amma fakkeenyaaf ximqata dhiyoo kana dabre kana finxaaleeyyiin Ortodoks agarnaat sloogaanii jettuun prisoner suit jaab qabatanii akka nama qaluu deebutti diraamaa adda addaa waan nama shoorara keeysu dalagaa turan. Mootummaan Itoophiyaa gocha sanirraa waan dubbate hin qabu. Duuba ganda keessa deemanii baadiyyaa keessa deemanii shamarran hijaaba uffatan ijoollee madrasarraa bahu jirtu viidiyoo fi footoo kaasanii ijoollee tana finxaaleeyyummaadhaan maqaa finxaaleeyyummaadhaa irra maxxansanii hawaasa guutuu maqaa balleessuun kun maalirraa ka'e? Rakkoon bara Haayile Sillaaseetii fi dargiidhaan dabri as gahaa turte inumaata bara TPLF xiqqishoo wayyoite daran hammaachaa akka deemaa jirtuutu mul'ata. Oromummaa fi amantii Islaamaatiin yoo walitti qabdee kanaan taate akkamiin ilaalta rakkoo deemaa jirtu biyya keessatti? Wanni dubbatame waan hedduu kaase obboleessa keenya Sultaanii gaafa koreen fala barbaaddu uummata Islaamaa hidhamturraa eegalee ani kallattiiniin uummata san keessatti sadarkaa koreetti hojjechaa ture rakkoo biyya san keessatti deemtus hordofaa ture. Rakkoon Itoophiyaadhaa waa lama gizuma hundaa'u rakkoon Itoophiyaa. Uummata Oromootii fi heddummina isaanii amantii Islaamaati. Ummanni Oromoo baay'inaan Islaama. Rakkoo lama tan Itoophiyaan mootummaan dhufaa dabraan Itoophiyaadhaa akka ijootitti ilaaluu jechuudha rakkoo lama gurguddoo tan uummata keenya harkaa qabdu. Wannummaan biitummaan biyya kiristaanaa jaamtuu addunyaa kanarra hin jirtu. Fedhu Islaamni maajoritii ta'a, fedhu maayinooritii ta'a, fedhu kiristaanni maajoritii ta'a, fedhu maayinooritii ta'a. Baramoo Itoophiyaan sodaa takkaan malitti without any doubt Ethiopian Christian the state jaanii haasawaa turan jechuudha biyya kana. Ilaalcha akkasiitiitu jira jechuudha. Ummanni Itoophiyaa, ummanni Islaamaa Itoophiyaa keessatti akka keessummaatiin ilaalamaa ture. Mee namni biyya sabaa sablammoota hedduu Itoophiyaa kana keessatti akka kursii paarlamaa keessatti ummanni Islaamaa akka Islaamaatitti dhiyaatee maal wanni godhanii jira. Ammoo on the other side Itoophiyaa keessatti wanni godhamu hundinuu mootummaan dhufaa dabraa amantii ortodoksii kana qabatanii
Kanaani wanni hundinuu gaggeeffamaa ture. Sistema Itoophiyaan duraan itti bulu turte Fataa Nagisti moo maal jaa kan Haile Sillaasee dura. Wanni sun akka jirutti amantii Ortodoksiitiin bulaa turte jechuudha. Baayilooidhaanii miti kan Itoophiyaan bulaa turteen. Sistemuma saniitu ilaa arraan tanatti deemaa jira. Itoophiyaa keessatti amantiin Islaamaa akkamiin laalamti? Uummanni Oromoo Itoophiyaa keessatti akkamiin laalama? Rakkoon guddoon uummata Oromoo harka qabdu rakkoo tanaa jechuudha gizuma hundaa'u. Maaliif wanni kun hunduu taa'aa jira? Maalirraa kan ka'e? Mootummaan Abiyyi akkuma isinuu hundi waliin beeknutti eeraa Minilik deebisuudhaaf hayoon isaatan yeroo hojjechaa jiru. Eeraa Minilik ammoo aadaa takka amantii takka afaan tokko malee waan biraan dhaga'uu jechaa ture jechuudha. Santu deemaa jira. Wanni ammaan tana akkanatti rakkoo kana hundaa'uu oofaa jiraniif sadarkaa addunyaadhaatitti eegaa balaan Ameerikaa fi kanarra buute booda imajiin uummanni addunyaadhaa uummata Islamic Extreme jee itti laalu hundi jijjiiramee jira. Kun isaaniif achiifantii guddaa ture jechuudha. Waan takka gisee ta'e fuudhanii waliin leebal godhan. Yaadadhaa Oromiyaa keessatti irra guddinaan kan dhume gaafa Johaar irratti aggaamiin gaggeeffamte sanii uummata Oromoodhaati. Uummata Oromootii fi uummata Amaaraa Kiristaanaa fi Islaamaatii hunda walirra qabaniiti uummata Kiristaanaa nama 86 uummanni Islaamic Extremistii Johaar oofuu fixaa ture jedhanii addunyaa kana footoo san qabatanii iyyaa turan. Imejii jijjiiruudhaaf jechuudha. Rakkoo amantii godhuudhaaf. Mootummaan gabroonfataa gisee hundaa'u rakkoo akka rakkoo regional issue taatu godhuu barbaada. Rakkoo unity uummata gootee sadarkaa mootummaa kana fonqolchuudhaaf trade gooturraa regional issue irratti akka gabbuutu barbaadan. Gaafa rakkoo amantii fi amantii jidduu haa'e mootummaan kun taa'ee waliin laalaa jechuudha. Gaafa rakkoo gandaa fi ganda jidduu haa'e mootummaan kun taa'ee waliin laalaa jechuudha. Kun sirna gabroonfataan irra jiraatu. Waan amma dura irraayis baratame haaluma santu deemaa jira jechuudha. Ayaadadhaa gaafa Junaayidii Isaatoo bulchaa naannoo Oromiyaadhaa ture. Gaaf tokko waan takka gaafa Ahabaash biyya san fidan. Wanti san hundinuu maaliif ta'ee haa beeknu jechuudha gartee. Uummata Itoophiyaa, uummata Islaamaa, uummata Oromoo kana bakka sadiitti bakka lamatti addaan fottoisu. Gaafa uummanni kun bakka lama sadiitti addaan fottoqe humniti isaatis akkasumas laaffattii jechuudha. Sigalee uummanni Oromoodhaa dirree ishee kanaa Hussein dhaquu qaba malee hajjii dhaquu hin qabu. Waan akkanaa kana hundaa'uu oofuu turan. Wanni kun hundinuu irratti dalagameeti jechuudha. Sammuu uummataa burjaajeessuudhaaf, yaada uummataa addaan hiruudhaaf, akka uummanni kun waliin gaddeebi'ee wal nyaatu. Har'a uummanni sabaasabalmoota Itoophiyaa kun gaddeebi'ee fi wal nyaachuun mootummaa Abiyyi kana tursiisa. Waan inni mootummaa abbaa irree ta'eef, waan wanni inni godhu jiru hundinuu waan uummataan ta'anii waan mataa isaa kophaa ta'eef jecha uummanni yoo walii galee rakkoon teenya mootummaa kana malee rakkoo hawaasummaati miti yoo walii galee mootummaa kanaaf rakkoodha. Gaafa uummanni gaddeebi'ee isuu baale kaate rakkoo masgiidu Najjaashiidhaa, rakkoo amantiileedhaa, rakkoo madarasaadhaa, rakkoo naannoodhaatitti giseenii fi gaddeebi'ee mootummaa kanaaf rakkoon ta'uu jechuun rakkoo naannoodhaati. Kana wanni guddaan uummanni keenya hubachuu qabu. Rakkoon Itoophiyaadhaa gaafa ati amantii ta'e akka ififeetu gaggeeffachuu dandeessus gaafa mirgi kee akka namaatitti eegame. Gaafni ati maal barannaa maal hin barannee murteeffachuu dandeessus gaafa mirgi kee akka namummaadhaatitti eegame. Wanni hundinuu Oromoo mirga hin qabne waan mirga hin qabnee fi wanni addunyaa biraa biyya Kiristaanaa biyya Islaamaa keessatti irratti hin taa'amin wanni taa'amaa jirtuuf sani. Islaamni Itoophiyaadhaa always Islaama dadhabaadha beeti. Uummanni biraa uummanni addunyaa gaafa tokko Keeniyaadhaatti akkasnaan jee warra daawaa godhu uummanni Islaamni Itoophiyaadhaa Islaama jiruudhaan du'ee jee jechuudha. Uummata akka Islaamaatitti ol godhatee waa takka godhuu hin dandeenye. Wanni kun hundinuu irratti dalagameeti. Laaftutti miti kan taa'ame jechuudha. Dhufaa dabraan gabroonfataa biyya sanii hundinuu hagam takka akkam gadhiibaa ture. Gaafa addi bilisummaa Oromoodhaa qabsoo 91 gaggeessite keessatti ummanni Islaamaa amantii isaatii fi qabsottis hirmaatuudhaan amantiin Islaamaa hedduu ol kaatee turte jechuudha. Kun hundinuu maal qaba? Wal qabatee deema. Biyyaa fi amantii teetillee gaafa naa ol rabbii tokkicha malee homaa kana gubbaadhaa mataa naga qabu hin jiru jettee ati yaadde amantii teetillee gaggeeffachuu dandeessa. Gabrummaa tana hunda qabaa jechuun barbaadamus ta'e. Galatoof just conclude godhuudhaaf rakkoon Itoophiyaa keessa jirtu systemic problem jechuudha.
yeroo hunda amantii islaamaa tanas maqaa balleessuudhaaf akkasumallee oromos maqaa balleessuudhaaf jara lameen kana walitti hidhan finxaleeyyii godhuu barbaadan terroristiidha godhuu barbaadan maqaa oromoodha always rakkoo maqaa islaamummaatiin uumamte tokko namni maqaan isaa Abdallaa tokko yoo rakkoo takka uume bari oromoo islaamaatiitu rakkoo akkanaa tana godhee biyya diiguudhaa deemaa jaanii so tana hunda gabrummaa qaba ummanni oromoodha akka sabatti amantiidhaan takka wal qoodeen beeku garaagarummaa amantiidhaatiif jecha obboleessa isaa ka oromoodhaatiin adda bahee hin beeku we are one as a people amantiin ta abbaatii sabummaan immoo waliin qabna akka sabatti oromoo kiristaanaa odoon jenne oromoo islaamaa odoon jenne shira mootummaan Itoophiyaadha hawaasa keenya irratti obboleeyyan keenya ijoollee naannoo Baalee jiran irra geggeessaa jiru kana dura dhaabbachuu qabanii Jibba Rorro, I think baby Sadi Yamen Sahan Grademe. No, welcome back. Why Yero no arca de Majority briefly to why electiona Filano Biolesa Ethiopia Motuman Ethiopia Gay Sudaf with Fachajira Rakole boarding Filano da Gesa Jirto Cases Davrani Akante Yakamaleta he Partilen Oromoda Takafilamaleta Tutane Raga Arcateni Jirti Congressing Federala Oromoda Baka Hoganon Henyamana Hida Jiraniti Nuti election Hanaf Hermachuda Nuti Ulfata Janiti Kurama Isani Dalesa Jiran Filannon haqaa fi fair and free election jaamtusani bakka hayyoonni Oromoodha namoonni akka Baqqalaa Garbaatii fi Jawaar Mohammad mana hidhaa jiranitti interestii Oromoodha electionni geggeeffamuu ni danda'a. Sultaan. Galatoomi muste kuni hin danda'amu maali gabaabinatti osoo gartee hooggantoonni siyaasaa mana hidhaa jiranitti osoo dhaabotiin siyaasaa karaa bilisa ta'een asii achi deemanii biyya keessa hawaasa ijaaranii uf ijaaranii kaampeen godhuu hin dandeenyetti agartee kama paartiin PP kun callaan biyya qabatee biyya bulchu caasaan isaa callaa jiru election yaamuun eenyutu irratti hirmaatee eenyutu mooya ka jedhu kun nama cufaafuu ifaadha garuu akka gara kaaniin dhaabotiin siyaasaa biyya keessa jiran maqaa dhaabaa takka akka kiyyatti wanti ani jedhu takka ummatuma kanatti achi galanii maqaa dhaabaa kan ofirraa dhiisu sanii miti jennaanii sosso'anii biyya keessa deemanii hawaasa keessa deemanii hawaasa ijaaranii uf garsiisu kakkaa'uu ifaan ifatti labsii godhanii akkuma jirutti akka waliigalatti hirmaachuu hin dandeenyu mootummaan kana nurraa godhee jira jedhanii uf beeksisuun dirqama. Akka mootummaan abbaa fedheyyuu haa ta'u namni taayitaa paartiin siyaasaa taayitaa gubbaa jiru tokko taayitaa san gadhiisuu hin barbaadu. Maaliif achuma gubbaa taa'ee ajandaa isaa kaayoo isaa geggeeffatuu barbaada. Kan akka yoo gara kaaniin paartiin cimaa wayii jiraatee kaagartee lafa dirree dimokiraasiin bilisni ta'e irratti paartiin biraa jabaan jiraatee hawaasa keessa sosso'ee hawaasa ijaaree kaayoo isaa ibsatee agartee miseensa horatee deeggartoota horatee paartii kan achirraa kan hin buufne ka ta'u taate namni kama beeku san filataa sanumatu achi taa'aa akka biraa ka filanis hin jiru. Waan kana taateef sirna agartee akka qabsaa'aa kenna obbo Jawaar Mohammad obbo Baqqalaa Garbaa hooggantoota adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa jiranitti agartee haala lafti bilisa taatee dhaabotiin siyaasaa biyya keessa hin jirra jedhan sosso'anii kaampeen godhanii kaayoo isaanii ibsatanii hawaasa ijaaranii deeggartoota horatanii uf qopheessaa hin jirretti election yaamanii electionni kun hin deemaa hin ta'aa election bilisaati jechuun waan hin fakkaanne tokko gabaabinatti unheard of place kun waan dhagahin. Galatoomii Sultaan keenya Jibbaa Rorroo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hoogganaa olaanaa adda bilisummaa Oromoodhaa mana hidhaa keessaa fuudhanii actually bakka duriyyee fi hattuun namoonni nama ajjeese wanjalanyaan itti hidhamanitti hidhanii lubbuu isaatti irratti gaaga'ama geggeessuudhaaf shiraa adda addaa xaxamaa jira. Hoogganoonni Oromoodhaa
harka 80 ol mana hidhaa bakka jiranitti warri kaan ala jiran mootummaa kanarraa food stampi kupona nyaataa irraa fudhatanii mootummaan kun hoteela irraa kafalaa waa'ee dhimma Oromoodhaa dubbachuu dhiisanii jiruu isaanii hasil godhaa bakka jiranitti hogganoonni immoo qabsoo Oromootiif bu'aa isaanii lafa kaayanii lubbuu isaanii sakrifaayi godhan hogganoonni adda bilisummaa Oromootii fi Koongireesii Federaalummaa Oromoo akkasumallee deeggartoonni isaanii kumaatamaan mana hidhaa jiranitti filannoon haqa qabeessa biyya san keessatti deemuu ni danda'ama. Uummanni Oromoo maal godhuu qaba rakkoo tana just face godhuuf? I think uummanummaan paartii Oromoodhaa hooggantoonni paartii Oromoodhaa hunuu waan isaa ifaan galanii jiran fakkaatti. Waan hin danda'amnetti abjuu horanii uummata Oromoo abjuu keessa galchan. Waan hin danda'amnetti. Mallas Zeenaawiin gaafa mootummaa biyya sanii moo'u ture Mararaa Guddinaan faan itti hirmaataniituma fiigaa turan. But waan loyal opposition ta'aniif jecha harkaa fi miilaa fi morma hundarraa cicciraniiti ittiin fakkeessuudhaaf paartiin Ihaadig paartii tanaa wajjin dorgomtee parsantii 95 moo'attee jirti. Ittiin fakkeessuudhaaf ture. Mootummaan san waan eegala farra ture waan kana haala kana mijjeeffateef waan duraanis qawweedhaan biyya qabateef jecha paartii kanaa ta'uu uumamte tana akka isiin ummata biratti yaada siin dabarfanne akka humnaan godhanne akka aangoo harkaa fudhachuudhaaf dandeettiin qabne waan beekuuf jecha carraan san uumamee jechuudha. Ni fiiganii gizee hundaa'uu paartii 95 fi 99 mootu paartii Ihaadig turte jechuudha. Amma wanni mootummaan Abiyyi kun godhaa jirus kanarraa addaa miti. Namoonni hooggantoonni hidhaa jiru kun gabbahanii dorgomanii ummanni ifaa fi bilisatti kaardii darbanii fi ummata kana filatanii filmaanni kun jurikeerit tahee wanni kun hundinuu tahamee power transitionii san taha jee Itoophiyaa keessatti yaadu I think manaamilleen walii lama manaaba dhugaarraa fagoodhaati jeeti yaadan. Maaliifi mootummaan kun transitional government jeeti waadaa galee. Bakka transitional government sanirraa amma sadeen kana keessatti gara abbaa irrummaa tankaarfatee jira. Gana akkaataan inni itti jiraachuu danda'u, akkaataan Abiyyi Ahmad itti jiraachuu danda'u yoo aangoo san maintain godhe kopha. Inni biyya san keessa buuse. Rakkoon inni biyya san keessa waliin naqe. Isa kopha odoon ta'e warreen caasaasaa kanatti amananii waliin godhaa jiran hundinuu Itoophiyaan siistema akkama USA nama pardon godhan warreen administreeshina tokko keessatti hirmaatee takkaa'oo gocha tokko dalagee akka waan sana ittiin gaafatamne pirezidaantiin gizee buutee dhiifama wayii waan godhuufi jira jechuudha. Immunity wayii qaban. Biyyan addunyaadhaa warreen civilized ta'ee dimokiraasii jaan kuni even ummanni kunuutu immunity akkasii qabanii jechuudha agartee waan kana godhuudhaaf. Amma mootummaan Abiyyi Ahmad tan genosaayidii hagasii ummata Oromoo irratti amata sadeen kanaaf gaggeessaa turte. Tan genosaayidii even ummatu masalaa Amaaraa kan inni bakka bu'ee isaan kana saatifaay godhuu fi jiru irratti illee gaggeessaa ture. Kan ummata Saawuzii, ummata Tigraay irratti gaggeessaa ture. Aangoo tana gallakkisee warreen caasaa kana keessa jiran eessa booda'aan waan jedhu tilmaama uummanni kunis ni yaadanii ni harkanii jechuudha. Waan kana hunda gizee wal bira qabdee laaltu dhugumatti wanni elekshina jaamu kun Itoophiyaa keessatti ni taa'ama. Ija keessaati nama ayilii qabuun ija ayiliidhaan gizee gallaaltu waan hin tahamne. Wanni uummanni hidhame warreen akka Koroneel Gammachuu ayyaana afaan ittiin terrorize tahaa jiraniifis waan biraan loon goone bari jedhu kun dhugaa Oromoon qabdu takka dubbatan. Dhugaa santu arraan tan uummata mootummaa harkaa qabu kana gubaa jira jechuudha. Jowaar Faanis waan biraan goone bar. Ani raddaatii Abiyyi fechaa turanii gaafa biyya dhaqan. Dhugaa uummanni Oromoo qabu takka dubbachaa turan cinaadhaan. Hayni uummata Oromoodhaa kana jaanii. Santu uummata kana gubaa jira jechuudha. Dhugaa san waan awwaaluu hin dandeenyeef waan wanni san onnee uummata Oromoo keessa jirtuuf ummata kanaas ni dhabamsiisa. Ummata kanaa hidhaadhaa gabbee filmaata irratti hirmaatuus hin jiru. Filmaataa gaggeeffamee tartiibaan godhamuus hin jiru. Fadhi
kaayoon ummata Oromoo takkaa fi takka ta'uu qabdi jechuudha. Yoo mootummaan kun fonqolcha humna ummataatiin fonqolee mootummaa isaa ta'u akka biyyaattis akka Oromoottis ummanni Oromoo bakka san hin buufanne wanni dirree siyaasaa irra gabbaaneetti hardiidhaan wal moona jaan kuni haleellee abjuu ture arrammoo ifaa ifatti nuu galuu qaba waan dhugaarraa fagoo ta'e akka ta'e. Galatoom Jibbaaroo sagantaa gaarii hirmaannaa gaarii naa kennitaniif baay'ee galatoomaadha. Waan hedduu kaasnee dubbanne hangama kiyyaan gaafii xiyyeeffadheetiin jira. Hireen isinii kana yoo minaalbaata wanni dhiidhaatan qabdan daqiiqaa takka akkan caalletti samaraayiz yoo godhuu feetan Sultaan Ayyuub you are welcome. Galatoomii musti ulfaadhu horii buli dhaamsi kiyya kan uummata keenyaa qabu uummanni keenya qabsoon teenna akkuma reefuu jenneerra deddeebinee dubbannaa qabsoo sirna jijjiiraatii sirna namoota dhuunfaatii miti kanarratti xiyyeeffatee uummanni keenya haga gaafiin isaa deebitutti haga mirgi isaa kabajamutti haga hidhatamtoonni qabsaa'onni uummata Oromoo akka obbo Baqqalaa Garbaa akka obbo Jawaar Muhammad hiikamanitti itti fufuu qaba. Gara kaaniinis yakkamtoota gartee yakkamtoonni ka TPLF qofaa miti yakkamtoonni OPDO keessa uummata keenya nyaatte hadhas caasaa isaanii uummata lafateenya keessa jiru yakkamaan ka saba biraa qofaa miti yakkamaan kennas akkuma yakkamaan TPLF takka rasaasa addatti guuranii takka kuumman hidhatti guuraman sabaan lammii Oromoo ta'anii uummata Oromoo nyaatanis akka isaan sirnaaf dhiyaatan akka agartee mana hidhaa qabsaa'onni uummata Oromoo jiran kana mootummaan dhiyeessu dhiibbaa godhuu itti fufuu qabaa. Qabsoo isaa agartee osoo of duuba hin deebine jabeeffatee mirga isaa akka diinni nuun rafne beeknee nutis rafuu hin qabnu jabaannee sirnicharratti kaayicharratti xiyyeeffannee fuuldura deemuu qabna jedhaa galatoomii mustee. Thank you, Sultan Ayyub. Jibbaaroo. I think by now, wanni beekuu qabnu everything mootummaan Abiyyi Ahmad godhaa jirtu is reprehensible, disgraceful waan ta'e ni beeknaa jechuudha. Kanarraa abdiin haa waatu fuuldurri ni ifa as deebi'a gaaf tokko ummataaf waa godha waan jedhu kana qalbii ummata Oromoodhaatii fi ummata biyya sanii akkan hirre waan kana dhibbarraa dhibbatti karaa inni deemu agarree mootummaan kun tura malee ni kufa. Mootummaan Ihaadig yoo rabbi taate malee namni kaasu hin jiru jawra akkatti kufeesi kufuu kophaa miti goda keessatti waan akkaataan isaan ummata Oromoo amata 30 guutuu godhaniin salphinaan dhumanii jechuudha irra hogganoonni TPLF. Mootummaan kunis haguma bula malee karaan saasanuma. Gizee hundaa'u akka hawaasaatitti rakkoon akkanaa kun akka nutti hin deebineef qophiin lafa jiraachuu qaba. Uummanni Oromoo if jaaruu qaba. Uummanni Oromoo if qopheessuu qaba. Mootummaa kanaatu dimokiraasii fide jechuudhaas dhiisanii. Mootummaa kanaatu free and fair election gaggeessaas jechuu dhiisanii. Akkamitti carraa boru uumamuuf if qopheessnee humna taanee tokkummaadhaan biyya teenya tanaaf falmanna waan jawratti yoo as deebine kopha malee wanni electionaa wanni biyya san keessa jijjiiramaa dhufaa qalbii hiruu kana haa dhiifnu wanti xiqqoodhaan gammaduu kana haa dhiifnu garte because kaayoon keenya nagayaa fi sirni ummata biyya saniitii ta'u bakka san keessa gabbuudha malee waan sanii gadii takkallee dhaamiti. Sharafa xixiqqaa kanaan bitamu haa dhiifnu hin jaa galatoomi mustee. Galatooma keessummoonni kiyya Jibbaarootii fi Sultaan Ayyuub sagantaa irraaf qopheessine asumarra xumurraa daawwattoonni Gadaa News Network waan nu hordoftaniif galatooma yeroo lamadaatiin hanga walitti dhufnutti nagaan nu jiraadha ulfaadha. Fitannee jirra jara keenya. Okay. Thank you so much. Hey.